guyyaa har'aa jiddarraa nyaata nu dhoowwatanii amma gara nyaata nu kennuu diduutitti ceenee jirra jedhanii iyyaa jiru. Isa kana wal qabsiisee amma Oromoon maal gochuu qabaa nuti maal ta'uu qabnaa fi garamitti deemuu qabna waan jedhurraa dubbachuu barbaada. Akkasuma warra mana hidhaa jirus booddee irratti yaada kiyya kana xiqqoo ibsadhe sanirraan isin seensisaa mee sheer godhaa nama hedduu barbaachisaa ajandaa hedduu irraa gaarii irraa dubbachuu deema. Kanaaf wanti ijoollee Saudi Arabiyaa hedduu nama gaddisiisaa hedduu nama dhagahama. Guyyaa kaleessa hiriirri geggeeffamee jira. Hiriirri biyya Jarmaniitti geggeeffame, Faransaayitti geggeeffameera. Hiriirri kun bu'aa argamsiisuu danda'a, ajaa'ibatti argamsiisa, bu'aa gaarii fidaa. Abdii guddaa irraa qabna akka hiriirri kun bu'aa qabu. Sababiin isaa biyya tokko biyya dimokiraasii, biyya nagayaa, biyya seera qabdu, biyya mootummaan isii sababii ati hiriira baateef san si gaafatee maaliif baate jedhee sirraa dhimma kee hubatu tokko keessatti bu'aa qabaa keessaayyuu bu'aa ajaa'ibaa qabaa. Kanaafi yaadallee isinirraa fuudhaa isa kana irratti sheer godhaa. Namni amma keessa jirtanii kun akkuma jirtanitti sheer godhaa nama mara biraan gayaa namni yoo sheer hin godhin hin dhagaamu. Warri dubbachuu hin dandeenye sheer godhuu dandaya. Maaliif jennaan nuti isinii dubbannaa isin nu jalaa sheer godha. Maaliif jennaan kun waa'ee viidiyoo dhalaatii miti, waa'ee viidiyoo maaliitii miti, nama arrabsuu miti, yaada bareedaa, yaada bilchaata furmaata ijoollee Saudi Arabiyaatiin ta'a jedhee qabadhe isinii dhiyaadhee jira. Xiinxalli kiyya kaarraa gadi fageenyaan waa'ee ijoollee Saudi Arabiyaa irratti ta'a. Hiriira guyyaa kaleessaa geggeeffame irratti mootummaan Itoophiyaa ani mootummaadha ofiin jedhee guyyaa har'aa giddibiin Abbaay akkas ta'ee samii seene laga bu'ee gaara ba'ee amazagginaallee mallas amazagginaallee Hayila Sillaasee jechaa oolee Abiyyi Ahmad nuti kanas hin dhageenyu yennaani olii gad deemanii fotoo ka'uu miti jalqaba lammii isaa dhumaa jiru ka feestaala uffatu feestaala irraa baasuudha. Mootummaan Itoophiyaa sadarkaa mootummaa guutuu dhiisii hafuura mootummaa hin qabu kanarraa gadi fageenyaan dubbannaa. Bal'inna isaa ammoo sheer yoo gootan ni dhageeffattanii asirratti wanti isin haasa'uu deemu har'a jalqaba irratti nuti amma booda maal godhuu qabna isa jedhuudha. Dursee ammoo qabsaayonni waraana adda bilisummaa Oromoo WBOn yookaan OLF feestaala gurraacha uffachuu gammaa xabuu keessaniif gadda guddaanatti dhagayame asumaan ibsachuu barbaada. Waraana adda bilisummaa Oromoo waraana marroodhaan hoogganamu, waraana gammachuu abbooyyeetiin hoogganamu, waraana jaalsanyiidhaan hoogganamu, waraana cibraa soddomiin hoogganamu, zoonii kibbaa, zoonii lixaa, zoonii dhiyaa bakka feetan jiraadha. Ijoollee Saudi Arabiyaatiif agarraatitti feestaala uffachuu dhabuun keessan hedduu gaddinatti dhagahamee ture. Ijoolleen tun saanduqa keessan gurraacha. Ijoolleen tun galmee teessanii. Ijoolleen tun warra osoo isin Saudi Arabiyaa keessatti hiriira baa jedhaniin isiniif hiriira baatu. Ijoolleen tun warra alaabaa adda bilisummaa Oromoo of duuba kaatee siqaayii keessa jiru. Isin warri waraana adda bilisummaa Oromoo ijoollee Saudi Arabiyaatiif feestaala uffachuu maaltu isin dhoorge? Waan biraa mootummaa taatanii imbaasii qabaattanii ijoollee tana galchuu hin dandeessanii. Maaliif feestaala uffatina? Hedduu itti gadde. Kanaafi ijoolleen tun sababa maaliif dararamaa jirti? Ni beeyna kanas. Qarqaarsi ijoolleen tun godhaa turte maaliif ni beeyna kanas. Ijoollee tana mootummaan kun achitti dararamaa jira ni beeyna. Isin akkamitti gadda isinit dhagaame feestaala uffattanii fotoo takka poostii godhuu dadhabdan. Namoota tokko mee dhiibbaa mootummaan irra kaa'uuf situ rakkoo akkana dalage jedhee mootummaan tarkaanfii irra fudhataaf jenne irra dhiisne. Isin ammoo warri ufii keessattiin ufiin baatanii galtan. Sheer godhaa marroo biraan naagayaa ajaja kan. Isaa miti ajajaa waraana adda bilisummaa Oromoo itti naageessa. Gadda isaanitti dhagaame ijoollee Saudi Arabiyaatiif maaliif ibsachuu dadhaban? Feestaala uffatanii waan biraa dadhaban. Ijoollee Saudi Arabiyaa dhiisi ijoolleen dheengadda Yamanii keessatti biddaan gubatte. Torbe madabritte tana keessa baatii takka dura mallaqa kuma meeqa walitti qabdee ergite waraana adda bilisummaa Oromootiif. Ka Saudi Arabiyaa keessaa dhiisi mallaqa kana deemaan dubbadhuan. Akkamitti gadda ijoollee kana isin warri oboo waraana keenya jennee galgalaa ganama isiniif lallabnu. Ijoolleen tun galgalaa ganama qabsaa keenya marroo jettee Saudi Arabiyaa keessaa dhiichiftu. Feestaala uffattee gadda taa'uu fi dadhabdaniisi. Sheer godhi maali okay miti dubbii sheer godha. Wayita namni waan gaarii dubbate usii kan akkasuma maksaatu. Nam takka afaan takka baafadhu washala. Wayitii ani aaru kana nam takka hin dubbatina nam takka. Wallaahi laziim. Ijoollee Saudi Arabiyaa jechuun baankii waraana adda bilisummaa Oromooti. Maaliif agarraatitti feestaala uffatanii gadda isaanii dubbachuu dadhaban? Abiyyiin Ahmad ammoo ijoollee kana sababa maaliif achitti fixaa jira? Kana beekee namni ijoollee kanaaf quuqama qabu maaliif dhibsine? Nuti Oromoo wayituma mallaqaa qofa wal jaalanna. Yeruma mallaqa hin qabne qofa wal faarsuudha. Yeruma birrii qofa wal jaalachuudha. Dogoggora guddaadha. Kanaaf waraanni keenya waraanni adda bilisummaa Oromoo feestaala gurraacha uffachuu yoo baattan isinillee nuti isin komannaa jechuu kiyya.
akka bilchiginnaa sanillee isin ichiratti illee isin maxxansuu baannu isin komanna ummata keennaaf ijoollee teena suudii dhumaa jirtuuf feessaala uffachuu dhabuun keessan anatti gadda guddaadha baankii keetii marroo dirriba ijoolleen tun ammoo waraanni kun waraana kiyya jetteetiin qarqaarte malee isinis ammoo cal'istanii akkanatti halaaltaniif miti isin warra oromiyaa hunda bilisa baasuuf qabsaayaa jiru miti akkamitti ijoollee tanaa waa godhuu dhabdan anaan jechaa jirta hayaat kadiir bilookii si godha us naan jechaa yoo jiraatte meesii naan jedhamu sharmuxaa wallahi daqiiqaa takkaan ala si baasa shalle kanaafi ummanni keenna jechuudha waa'ee ijoollee kanaa irratti qaldiin takkan jirtu qaldii takka nama booda abbaa fedhe haa ta'u waraanni adda bilisummaa oromoo eenyuun jechaa jirta amma hayaati as jala deemte anatti waa barreessaa jirta barreessimee siin jedhe naan jedhi qinxiraamii ila isinitti madda dhagaya hundi keessan jechuun nuti woboo ka qarqaaruuf waraana keenna waraana ummataati jennee qarqaaraa jirra ijoolleen Suudi Arabiyaa qarqaarsa waraana adda bilisummaa jedhanii guruppiidhanii waraana kanaaf tumsa godhan yeroo dheeraa amata dheeraa jechuudha har'a nuti abiyyii kana mootummaa abbaa irree irraa bu'aa dhabne isin ammoo feessaala uffattanii gadda kana maaliif ibsachuu dadhabdan namni sheeyin uffate qeesiin uffate hayyuun uffate dargaggeessi uffate dargaggeettiin uffatte waan biraa imbaasii qabaattanii ijoollee kana biyyan nuu deebisuu hin dandeessan ijoolleen tun ammoo isin biran dhaabanne qabsoo keessatti homa takkaa isin hin goone menaa deebisaas warri waraana adda bilisummaa oromoo tumsa takkaa isin gooteen beeytu lubbuu namaa irratti qaldiin hin jiru bar isinii tumsiteen beeytu ijoolleen himaa kanutti takkaa ijoolleen suudii isinii tumsiteen beeytu takka argeen beeku ani waraana adda bilisummaa oromoo keessa nama feestaala uffate tokkollee argeen beeku maan uffatina nuuf jecha achitti hidhamtan nuuf jecha achitti rakkattan nuuf jecha achitti darartan woboo hin tuqin maaliif hin tuqine woboo waraana ummataati miti ijoollee Suudi Arabiyaa woboon ilaallatu barreessime qinxiraamii woboon tuqin jedha maal inni woboon barreessime barreessi ilaallame maanumate barreessime barreessi woboon tuqin jedha maaliif hin tuqine woboo waraana maaliiti woboon ijoollee Suudi Arabiyaa tanaaf woboon tumsuun qabu sagalee ta'uuf hin qabu marroo mataa isaatii gadi bahee waa barreessuu hin qabu feestaala uffatee gad dabsachuu hin qabu barreessaa mee isin laallaayyuu woboon tuqinu woboolleen akka Jawaar Muhammadii Abiyyiin nama qawween eegaa jira obboleessa nuti Jawaariin maaliif tuquu dhabne beeytu mootummaa jala jira qaama mootummaatii waraana mootummaattu rakkoo irra geessa jenneeti malee nuti Jawaar akka ijoollee Suudi Arabiyaatiif feestaala uffatu dhiibbaa irratti godhuu wallaalle mee barreessaa ishii woboo hin tuqu woboo maal inni woboon barreessimee warri woboon tuqinaa jedha maaliif hin tuqine kuni woboo tuquu miti bar ijoollee Suudi Arabiyaa saniif ofii isaatii beekee sagalee ta'uudha qaba bakka isaan ofii isaaniitii dubbachuu didanitti dhugaa jirtu itti himnaa jechuudha ijoolleen tuni dirqama qabdi sagalee ta'uu fi waraanni adda bilisummaa oromoo jaalatanii osoo hin taane dirqama itti hima keessaa bira sagalee kiyya kana nuti woboo jibbaa jechaa hin jirru waraanni adda bilisummaa oromoo ijoollee Suudi Arabiyaati sagalee ta'uun qabu namni jettu sababa hojjaa jala barreessee jalatti woboon tuqinii miti amma nam tokko fakkeenyaaf nama Jawaariin dhiisa osiniin jedhe sababa wajjin isinii kaaya fakkeenyaaf Jawaariin hin tuqinaa osiniin jedhe sababa wajjin isinii kaaya tokko Jawaar qaama mootummaatiin nama eeggalu lammaffaa Jawaartuu biyya sanitti ummata kakaasee waraana godhee ummata akka inni jeequmsa kaasuu fi akka namni dhumu godhe jaa mootummaa lama kanaaf Jawaar Muhammad dhiifne nuti waraana adda bilisummaa oromoon tuqinaa wayita jettan kana ijoolleen Suudi Arabiyaa waraana adda bilisummaa oromoo hin ilaallatu barreessime ima laallaayyuma isin barreessitanuu woboon furtuu oromooti furtuu oromooti kana rakkoon qabu walii galle tayyib ijoolleen Suudi Arabiyaa furtuu oromooti cuftuudha qulfii cuftuudha jarri barreessikaa hin tuqinii miti bar namni waan tokko hin tuqin namaan jechuudhaaf sababa namaa deebisuu qaba ijoolleen tuni bar warra guruppii ijaaree guyyarraa mallaqa waraana kanaan sassabu bar gadda isaanii dhagame ibsachuu maa dadhaban barreessaa koomantii keessan hun dubbisa ana qophaa miti ammoo ka dubbisa ummata oromoo hunda dubbisa nuti waraana adda bilisummaa oromoo hundaaf bakka bu'aan beeyna oromoo hunda hoogganaan beeyna ka miidhame hundaa sagalee ta'aan beeyna ka miidhame hundaa dubbataan beeyna malee
akkatti callisee ijoollee kana laaluun sirrii miti. Fakkeenyaaf amma waraanni adda bilisummaa Oromoo imbaasii qabaatee ijoollee kana galchaa miti. Xayyaara qabaatee ijoollee kana galchaa miti. Warroonni sheekolee kennaa ulamaa'otiin kenna namni martuu dandeettii silaa qabuun godhee jira. Feestaala uffate feestaala hangadda argisiise sheer godhaa sagaleen kun baay'atee yoo jedhe waraana adda bilisummaa Oromoo bira gahuu danda'a. Isaan gaafa san waan an jedhe kana maal jedhee mucaan kun jedhanii xiinxalla keessa galchuu isaan barbaachisa. Nuti nama kamiyyuu miti. Fakkeenyaaf ani isinitti himee jira. Jawaarii waan qeequu dhabnee fi wanni isaan waa jechuu dhabnuuf waa'ee ijoollee Suudi Arabiyaatti maa feesaalaan uffanne maa waan barreessine wanni jechuu ni dhabneef qaama mootummaa harka jira. Kanaan duras jawaartuu akkana godhee qeerroo waamee uummata kararra baasee lubbuu namaa galaafate jedhanii irratti duulaa turan. Marroo taatu ufiin bahee gala. Ufiin uf ajaja. Waraana isaa ufii ajaja. Abbaan fedhen ajaju. Akka barbaadetti waan fedhe godha. Akkamitti ijoollee kanaa sagalee ta'uu dide? Abiyyi tarkaanfii irra fudhata isaanillee. Mee sababii barreessaa kaa woboon tuqinii. Woboo faayidaa takka hin qabu. Laa faayidaa takkaa miti. Warra woboon tuqin jedhee jala deemu jira. Warra woboon tuqin jettan san sababii hin tuqneef naa himaame. Naa hima. Nuti waan biraa jechaan hin jiru warra. Feestaala uffadhaa gadda keessan ibsadhaa dabar. Waan biraa qabnaa nuti harkaa feestaala malee. Akkasii mijaran. Feestaala biraa humna biraa qaba Oromoon. Feestaala uffatee ijoollee tanaa sagalee ta'uun alatti. Woboo ganda isaa ibsuu qaba. Maal jedhaa artimeetu? Maarree woboon lolarra yoo jiraate nuti bar lola dhaabi jechaan hin jirru. Ijoollee Suudi Arabiyaatiif gadda maaliif hin ibsannee dabar? Waraanni adda bilisummaa Oromoo bakka hunda rakkate bilisa baasuu fi qaqqabsaayaa jiru. Akkasimi. Kanaafuu ijoolleen tun tadhumaa jirtu dhimma isaaniitii miti. Feestaala uffatuu waan guddaa miti. Feestaala uffatee gadda isaanii yeroo takka poostii godhuun quuqama saba kanaa qabanii fi ijoollee kanaa qaban argisiisan jechuudha. Tanuma barbaanne nu. Tanaa gar'aatti ittiin goone maaliif dhiisan? Lolarra akka isaan jiran hin beekna. Lolarra jiran hin jenne taphataa jiran siin jechaan jiru. Isinii galee? Akkam goona duu? Gaafa waraana adda bilisummaa Oromoo waraana keenya jennee abdannullee maaliif saba keetii sagaleen taane jechuun hin danda'in? Maali bu'aan isaa? Dirqama gaafachuudha kan. Kanaaf waraanni adda bilisummaa Oromoo ergaa kiyya kana hojiitti akka hiitan abdii qaba. Feestaala uffadhaa ijoollee Suudi Arabiyaatii sagalee ta'a. Ijoolleen tuni warri biyya keessa jiru sheeyini qeesiin dargaggeettiin waan dandeessu goote. Feestaala uffatan duula godhan hiriira qofatu hafe hiriirris ni geggeeffama. Hiriirris ni geggeeffama. Isinii galee kanaafi ergaa kana waraana adda bilisummaa Oromootiif dabarsuu barbaada. Feestaala uffattanii ijoollee teennaa akka sagalee taatan waraana adda bilisummaa Oromoo kabajaadhaan isin gaafannaa jechuudha. Kuni yaada dhuunfaa kootiiti. Abbaan fedhe fudhachuu danda'a. Abbaan fedhe dhiisuu danda'a. Isinii galee kanaafi bifa saniin akkasitti adeemu. Inni biraa lammaffaa mootummaan Itoophiyaa hin jiraa jennee mootummaa gaafachaa turre. Itoophiyaan mootummaa hin qabdu takka jedha. Falli keenya maalitti ceenam? Itoophiyaan hin qabdu mootummaa. Afaan namni nama gaafatu hin gaafannee dadhabne. Afaan namni namatti iyyuun iyyinee dadhabne. Namni nu jalaa dhaga'uun dhabame. Amma hiriirri jalqabamee jira jechuudha. Hiriirri guyyaa kaleessaa jalqabame. Jarmanittis, Faransaayittis hedduu galatooma qeerroon hiriira kana kennisan. Isinii galee qeerroon hiriira kana geggeessitan galatooma. Amma booda Abiyyi Ahmed jechuun mootummaadha ofiin jedha garuu wallaalaa irraa boodaati. Wallaalaa irraa boodaati. Nama waa takka hin beekne isa jechuudha. Isinitti hima sababii isaa. Maaliif wallaalaa ta'e Abiyyi? Ummanni keenya biyya keessaa qotee bulaan, jaarsi, jaartiin, dargaggeessi, qeesiin, ulamaa'iin waa'ee ijoollee kanaa gaafachaa jiran. Waa'ee ijoollee kanaa
gaafachaa jiran. Deebii deebisuuf hin dandeenye. Amma eenyuun gaafachuu qabna ree eega mootummaan Itoophiyaa nu jalaa dhaga'uu didee waa'ee ijoollee kanaa gaafii gaafanne deebii deebisuu dide. Eenyuun bira deemuu qabna nuti. Mootummaa addunyaa bira deemuu qabna jechuudha. Mootummaa addunyaa bira deemuun nurra jira. Mootummaa addunyaa jechuun eenyunni warra Abiyyi Ahmad gaafachuu danda'u. Abiyyi Ahmad jechuun wallaalaa macarrashaa jechuun isa kanaaf isiniin jedhan. Haga Joo Baayiden ijoollee Saudi Arabiyaatiif xalayaa itti barreessutti. Haga imbaasiin yookaan mootummoota gamtooman Antoonii Guutarees xalayaan gaafatutti. Haga Awuroopaaf Ameerikaan xalayaan gaafatanitti. Haga warri dhala namaatiif falmu xalayaan gaafatanitti akka ummanni keenya nuti silaa gaafannee ati mootummaa Itoophiyaa ati ijoollee kana deebisi jenneen sanitti hin beeku. Dhaga'uus dide dhagayees hin beeku. Bakka hin qabu namichi. Gurri isaa duudaa, sammuun isaa cufaa, mataan isaallee hin dhaga'u. Namni dhagaadhaarraa waa argataa jiran. Dhagaa roobni itti roobe bara Abiyyi Ahmad jechuun. Dhagaa roobni itti roobe. Dhagaa wayita amma itti roobe daqiiqaa lama booda yoo roobni sun caame dhagarra bishaanuma takka hin jiran. Kana mootummaa jedhanii Itoophiyaa bulchaa jiran. Kaleessa as dhufee Beljiyeemitti salphina guddatu isa mudatee gale. Nama hunda isaa giddiin qabee morma qabee luka qabee harkisee kootii irraa baasee wajji fotoo ka'aa oole. Asii achi deebi'ee abbaayiin ifaan maalii jammaree mana ciisedhee kana kijiba oofaa jira. Ijoolleen Saudi Arabiyaa keessatti dhumaa jirtu nama 200,000 ol Saudi Arabiyaa keessa wareegamaa jirti. Ummata dhumaa jiru kanaaf fala barbaadii jedhee ummanni galgalaa ganama isa gaafata. Warra biyya keessa jiru ammoo maatii ijoollee kanaa hin deebisa jedhanii sobee akka hiriira ummanni hin geggeessine achitti ukkaamsee irra ta'a. Ijoolleen amma sa'aatii muraasa dura maal jechaa jiran? Dhumaa jirraa. Wareegamaa jirraa. Nyaatallee nuu seensisaa hin jiranii. Falli keenna maali jechaa jiran? Kanaafuu falli isaanii maali? Addunyaatti argisiisuudha. Addunyaa hubachiisuudha. Addunyaa biraan ga'uudha. Addunyaatti hubachiisuudhaaf ammoo ummanni keenya bifuma kaleessa jalqabdan saniin hiriira kaleessa jalqabdan. Ka Jarmanii jalqabe, ka Faransa jalqabe hedduu galatooma. Seenaa keessa seentanii jirtan. Taarika keessa seentanii jirtan. Nam tokko ofii isaatii bakka nagaa yoo jiraate waan ilaa zalaalamii rakkatutti hin fakkaatu. Anarraas taa'ee yeroo dubbadhu rakkina takkas hin qabu. Bakka rakkinaatis hin jiru. Alhamdulillahi Rabbil Alamiin. Garuu waan natti dhufu hin beeku. Waan bor natti dhufu hin beeku. Waan iftaan natti dhufu hin beeku. Amata booda waan natti dhufu hin beeku. Amata tokko booda, amata lama booda ilaa zalaalamii namni akka itti jiraatu hin beeku. Garuu har'a bakka gaarii jira. Akka gaariitti jira jedhee ijoollee Saudi Arabiyaa tanaaf sagalee ta'uu yoo dhabe seenaa jalaan ba'u jechuudha. Seenaan na gaafata. Ijoolleen tun ammoo kaaznaa waraana adda bilisummaa Oromooti. Kaaznaa masgiidaati. Kaaznaa ummata rakkatee beelaan dhumaa jiruuti. Kaaznaa mana qotee bulaa ijaaruuti. Itoophiyaa keessatti waan dalagamu miidiyaa ijaaramuu irratti fakkeenyaaf miidiyaa OMN masgiida ijaaruu mana amantii muslimaa akkasuma farshaa wantoota garagaraa waan kana hunda keessatti ijoollee Saudi Arabiyaa mallaqa isaan baasan hin beeka ummanni keenya hundi isaa. Ka abbootii amantaa masgiidaaf ijoolleen Saudi Arabiyaa birrii meeqa akka isaan baasan ni beekan. Masgiidaaf doolaara birrii Itoophiyaa 1,000 meeqa baasti miliyeenaan gadi nayti ijoolleen Saudi. Miidiyaa Oromoo ijaaruu keessatti OMN haa ta'u miidiyaa kamuu kakara tumsa barbaadu mallaqa akka isaan itti baasan hin beeytan. Rakkatee nam tokko rakkina qaba yeroo jedhame akka isaan tumsa godhan ni beeytan. Qarqaarsa qabsoo kennaa waraana adda bilisummaa Oromoo irratti wayita ummanni keenya gaafatu akka isaan itti tumsa godhan ni beeytan. Ijoollee kanarraa hafee namummaa ni qaba. Ijoollee kanaaf jecha yoo abbaa fedhen qeeyne ani nama hin jedhama. Ijoollee kanaaf jecha yoo abbaa fedhe irratti hin duulle ani nama hin jedhamu. Anarra akka gaarii jira bashannanee jiraadhee nyaadhaaf. Ijoollee achitti waan nyaattu hin qabne waan dhugdu hin qabneef jecha maaliif maqaa nama kanaa kaafte ati sirrii hin jirtu? Maaliif ebalu maqaa tuute ati sirrii hin jirtu? Maaliif sadiin akka jette ati sirrii hin jirtu? Sirrii ajaa'ibaa kana jiraan itti amanee godha waan natti dhagayame. Ijoollee Saudi Arabiyaati namni sagaleen ta'in kamuu ana biratti ijuma Abiyyi Ahmadiin ilaalama. Bakka dirqama namummaa isaa bahuudha qaba. Quuqama isarraa bahu ibsachuudha qaba nuti. Waraana adda bilisummaa Oromoo yoo qeeqe waraanummaa isaatii miqaqeeqaa jiruan. Ijoollee Saudi Arabiyaatiif maaliif feessaalan uffatiin jedhee qeequu ni danda'a. Kun ammoo oboo jibbuu akka Abiyyi san shanee jechuu miti. Nu caalaa waa'ee abaa'os faarsaan jirtan nu caalaas dubbattanii hin beeytan. Kanallee of keessatti gadi qabaa yoo bishaan isin bira jiraate bishaan itti dhugaa.
ta isin keessaa ol utaaltu san. Nuti waan dubbannu hunda itti yaannee dubbanna. Waan jechuu barbaanne ammoo namaan hin mari'annu. Sinii galee kanaaf yaada dhuunfaa kiyya akka barbaadetti ibsan. Marroos qeequu danda'an. Ijoollee Saudi Arabiyaa irratti feestaala uffadhu gadda kee ibsadhu yoo jedheen badii miti salphinaa miti shanee jechuu miti abaa'oon tumsinaa miti waraana kana biraan dhaabatinaa miti. Ilmaan tuni marroo malee nama biraan qabdu jechuu kiyya bar. Afaan biraatiin yoo isinii galee warra sirrii miti jettan. Afaan biraatiin waraana adda bilisummaa Oromootiin ijoollee Saudi Arabiyaati sagalee ta'e jechuun isintuu abbaa ijoollee tanaati isintuu ijoollee tanarraa haqa qaba isintuu ijoollee tanaaf abbaadha jechuunidha. Isin warri dubbiin isin hin galle akkanatti isinitti manitti isin hin galu. Isin galee bakka dubbiin isin komachiiftetti bishaan qopheeffadha. Aayilaandii takka qabdu yookaan ka asiira qabdu warra asiira dhugaa jirtantu jira ammasaa juusii kana ayinataan burtukaana leemunii maalii maangaa tuffaa uf bira keettanii dijaaja kana lukkuu tallaaja guurtanii ijoolleen Saudi Arabiyaa achii dhumti ati maaliif ebalu qeeyte ati maaliif ebalu qeeyte jala deemtee koomantii barreessita dhugi ati labanii kee gixxin godhi dhugi asiira kee gixxin godhi jarri achii qooqa ciifti beelaan jarrin dhumti annama tokko yoo dhaqee nama sammaaf akkanaan goone ati nama Oromoo qabsaa Oromooti waan jedheen ati akkana sirriin jirtu sirrii jiraan situ sirriin jirre kateetii tallaajaa keessaa asiira baaftee akka barbaadde dhugaa lukkuu akka barbaadde nyaachaa huccuu barbaadde daqiiqaan qayyartee uffachaa akka barbaaddetti shaaworii 24 sa'a bishaan dhiqattee bashannanaa ijoollee achi dhumaa jirtu saniif nama qabsaa'aa Oromoo jedhamu kamuu qeequu danda'an. Nuti taayyee miti qaqeeqaa jirru. Hangaasaa Ibraahimiti qaqeeqaa jirru. Marroodha immoo qabsaa'aa sabaa waan ta'eef isa gaafadhean. Osoo marroon taayyee taate ijoollee Saudi Arabiyaatiif feestaala uffadhu jedheen gaafadhuan. Osoo marroon hangaasaa taate ijoollee Saudi Arabiyaatiif feestaala uffadhu jedheen gaafadhuan. Nama kiyya taanaan isa gaafadhe. Qabsaa'aa kiyya jedhee itti abannaan isa gaafadhe. Gadheen tanaan beeytu nama qeequu malee. Sinii galee dura waan namni dubbatuuf adda baafadha. Isin shokolaataa Abuu Mus'ab jedhu sani shokolaataan ta'ina. Yaada namaa hubadhu. Namni nama ofii malee hin qeequ bar. Waan ofiitii bar namni ka qeequ. Ani waraanni adda bilisummaa Oromoo kiyya taanaanii bar ka qeeqaa jiru. Achi taree oppodiyoodhaan ijoollee Saudi Arabiyaatiif feestaala uffadhu jedhee jira. Maannaa gooti oppodiyoon feestaala uffatte. Nama har'as nu qabsaa'aa jiru waraana adda bilisummaa Oromoo gadda sit dhagayame feestaala uffattee maan ibsatiin jedhee komadhe malee ani qabsootti hin jirtanii jechaan hin jiru. Woboon lolaa jira. Woboon akkas ta'e nu caala beeytanii waa'ee lola woboo. Hin beeyna bar. Akka lolaa jiru hin beeyna. Waan inni hojjetaa jiru guyyarraa beeyna. Kanaa miti amma isinatti himuu qabdan. Waan an jedhaa jiru kana na jalaa dhagaya. Teessanii akka barbaaddanitti asiira tallaajaa guuttanii lukkuu tallaajaa guuttanii gizee garaan keessan isin jalaa qaqqannasetti dirgim distii garaa gootee ol galabbaxamtee ciiftaati. Ijoolleen achitti feestaala keessa galtee feestaala keessa ciifti. Ati dhuftee ebalumaa tuute. Siin mari'adhee dubbadha waan dubbadhullee. Hin jiru sun waan akkasii. Nuti waan nu dhagaameen hin dubbanna. Waan ammoo bu'aa qabu dubbanna waan bu'aa qabne hin dubbannu. Ani waan sirrii jedhee itti amanu qofa dubbadhu. Waan sirrii hin taane hin dubbadhu. Nama kiyyaa na fayyada bu'aa naa buusaa naaf qabsaa'ee jedhu tokko ammoo ni gaafadha waan barbaadu san. Kanaaf Oromoo wanni godhuun nurra jiru sinitti madagaa. Abiyyiin Ahmad mootummaa miti. Kana jala sararaa fudhadha. Inni bakka nama argetti lukasi jalaa dhahee si xalafee fotoo si waliin ka'uudha hojiin isaa. Mokolee tana jala lafa si dhahee yoo mootummoota Awurooppaa kanneen arge akka tasaa mootummoota gamtooman kana yoo arge caasoo itti maramee fotoo wajji ka'ee Itoophiyaan dimokiraasiidha injifattee jechuudha inni kaayoon isaa. Kun ama mootummaan jedhamu. Lammaffaa fakkeessuu bichaadha hojiin isaa mootummaan jedhamu. Ani gaafii gaafadhe Abiyyi Ahmad. Gaafii maalii gaafadhe? Ati mootummaa Itoophiyaati nama 300 hidhaa Suudii jira galchii jedhee gaafadhe. Biyya keessaa ustaazonni keenya sheekoleen keenya kabajamoon namni silaa kabajaa qabu hin gaafatan. Ati mootummaa Itoophiyaati ilmaan teena nuu deebisisi filanne jedhanii gaafatan. Jalaa dhaga'ee jira. Hin dhageenne. Inni kaayoon isaa maali? Awurooppaa fi Ameerikaa gaafa dhufe namatti maramee fotoo ka'u. Fotoo san poostii godhu. Itoophiyaan badhaatee jira bakka. Maatiin biyya keessaa waan biraa gaafata. Inni fotoo poostii godha. Achi deebi'ee biyyatti. Ijoolleen teena dhumaa jirtii feestaala gurraachaan jirtii furmaata nuu barbaadii jedhanii ni gaafatan. Giddibiin Abbaay humna ifaa elektirikii maccisiisuu jalqabee Galatoomi Mallas, Galatoomi Hayila Sillaasee, Galatoomi Injinar Silashii, Injinar Simmanyoo, Injinar Maallee kanneen nutti himaa oole. Lubbuu nama 200 fi 300 dhumaa jirtu gaafataa turre. Inni kana quban qabu. Kanaafuu kuni mootummaa hin jedhamu jechuudha. Tokkoffaa falli keenya maali amma? Falli keenya maali?
mootummaa fotoo ka'uu bicha ka bakka ga'etti uma fotoo bicha yaadu ummata keenya nuu galchuu danda'a hin danda'u. Amma seenaa tokko haa dalaynu ijoolleen teenna Yamanitti osoo mootummaan abbaan fotoo kun jiru Yamaniin meeshaa waraanaatti gadhiiftee bakka takkatti nama 400 oli biddaan gubde. Guyyaa san alaabaan xiqqoollee gad hin siidhe. Har'a waa takka haa goonu. Abiyyiin Ahmad yoo seeraa ol ta'e, Abiyyiin Ahmad yoo abbaa fotoo taate, Suud Arabiyaan amma tokko wayyoo qabdi. Amma furmaanni lafa jira. Dirqama walirra haa kennu. Dhiibbaa walirratti haa goonu. Dhiibbaa walirratti goonu isa kami isa jedhu irratti deemna. Amma duula hiriiraa ni geggeessina. Namoonni biyya faranjii keessa jirtan Awurooppaa, Ameerikaa, Awustiraaliyaa, Kanaadaa, Ingiliz hundi keessan dirqama namummaa walirra kaayaa qopheeffadhaa hiriira. Guyyaa kaleessaa hiriirri geggeeffame hedduu namatti tola. Faransaay keessatti galatoomaa seenaan bara baraan isin yaadata. Isinii jechuu ilmaan sabaa jechuun. Isinii jechuu ijoollee sabaa jechuun. Namni ijoollee Suud Arabiyaa irraa hafe namaa miti. Nama jedha sinas sabu'an. Kanaafi qeerroon biyya Jarmanis galatoomaa guyyaa kaleessaa hiriirri isin geggeessitan hedduu seenaa bara baraan itti yaadatamtan keessaa tokkodha. Lammaffaa amma maal godhuun nurra jira? Hiriira ajaa'ibaa qopheessuu qabna. Awurooppaa, Jarmanitti, Faransatti, Awustiraaliyaatti, Noorweetti, Poolaanditti, Ingilizitti, Kanaadaatti, Awustiraaliyaatti, Ameerikaa kutaalee hunda keessatti hiriira qopheeffadhaa. Feestaala fotoon ka qophaa'e qopheessaa. Falmii jechoota garagaraa afaan Ingiliffaatiin barreessaa. Abiyyiin Ahmad aga Joo Baayiden waa gaafatutti waa dubbachuu hin danda'u. Mootummaa wallaalaa jechuun isa kana. Lammaffaa haga mootummoonni gamtooman Antoonii Guutarees ta'ee namoonni akkana gaafii dhiyeessanitti waan argu wallaalummaa. Dhala nuti ummanni inni kaleessa na filatee je'een maatiin ijoollee kana gaafii gaafatan. Si filanne ijoollee teena nuu galchii jedhanii dhaga'uu dide. Kanaafuu nuti maal haa goonu ree? Addunyatti gad haa baanu. Ameerikatti haa gadi baanu. Awurooppatti gadi haa baanu. Mootummoota gamtoomanitti gadi haa baanu. Warra dhala namaatiif falmanitti gadi haa baanu. Imbaasii Suud Arabiyaa duratti hiriira haa geggeessinu. Hiriira addaan hin cinne. Sababiin isaa maa inni? Rakkoo Suudii keessatti uumame. Mootummaa Itoophiyaattu rakkoo qabaa fi mootummaa Suudiittu rakkoo qabaa adda baasuudhaaf hiriira torbee takka walirraa hin cinne osoo goone Ameerikatti, Awurooppatti, Awustiraaliyaatti, Kanaadaatti bu'aa ajaa'ibaa argamsiisuu dandeenya. Akkamitti? Imbaasii Suud Arabiyaa jiru duratti hiriira geggeessina. Alaabaa Suud Arabiyaa qabannee, alaabaa gabroonfattoota alaabaa Itoophiyaa qabannee. Gaafa kana hoo Itoophiyaan mootummaan qabduu itti himna. Isin warri dhala namaatiif falmitan warri dhiibbaa godhuu dandeessan nama 300 oltu nyaata dhabee dhugaatii dhabee waan uffatu dhagee dhagarra ciisa. Furmaata nuu barbaada addunyaa gaafanna. Duula Tiwiitarii bifa ho'aadha warri kaleessa akka qabsaa'ota Oromootiif hiriira duula qopheessaa turtan. Saamu'eel Baqqalaa dubbachuu qabdaatillee asuma keessa jirta. Ilaalaal ani marroo qofaa miti har'a kakomadhu. Saamu'eel Baqqalaa mucaa Baqqalaa Garbaa dalaguu qabda waa'ee ijoollee Suud Arabiyaa irratti. Akkuma yeroo qabsaa'onni kenna mana hidhaa jiran duula Tiwiitarii qopheessitee waan dandeessu afaan hundaan nu bira dhaabbattetti har'as tumsi kee nu barbaachisa. Kanaafuu Saamu'eel Baqqalaa biraallee naa gaya. Nuti amma booda Abiyyi irraa abdii hin qabnu. Mootummaa gabroonfata kamaatii isaallee akka ilma isaatii sagaleen taane ukkaamse kana abdii irraa hin qabnu. Imbaasii Suud Arabiyaa duratti alaabaa Suud Arabiyaa qabannee alaabaa Itoophiyaa lumuxitti alaabaa isaan ittiin nu gabroomsan tana qabannee hiriira geggeessuudha qabna. Hiriira kana keessatti bu'aa inni argamu Rabbiin isin agarsiisa. Mootummaan addunyaa jechuudha. Awurooppaanis Ameerikaanis ila gartee hiriira kana keessatti ammoo dirqama walirra kaayee namni marti hiriira kanarratti argamuudha qaba. Isin seensisaa qoyame hedduu na dhukkube yaada kiyya ibsachuu barbaada. Ijoolleen tun nyaata eega dhaban amma booda jiraachuu hin danda'an. Si seensisa isin seensisa warra yaada qabda. Keessattuu ijoollee Suudii jirtan jechuudha. Hiriira amma booda geggeeffamu ummanni keenya diiyaaspooraa bakka jirtan hundatti akka nama aadaa fi du'a keessatti walirraa hafeetitti walirratti ceephoo buufne walirratti murteessine guyyaa hiriirri godhamu san irratti namni kamuu akka hiriira kanarratti argamu. Sababiin isaa lubbuu du'uu jirtu adaanuun dirqama keeti. Dalagaa qabnu ayyama guyyaa sanirra qajeelfanne guyyaa dalagaa keenyarraa jijjiirree ayyamsiifannee lafa jala jechuu iddoo dalagaa qabnu hundatti baay'inaan irratti argamuudha qabna hiriira amma booda geggeeffamu.
warri Ameerikaa jirtan warri OMN hoggantan jalqabaa hiriira keessan akkuma kaleessa Jawaar fa'aa ta'aa turretti ijoollee tana adda durummaadhaan baraaruun dirqama keenya. Ani yoo ijoollee tanaan baraarin waan nama jennee miilaan ijjannee deemnuufis hin qabu. Waan akka ilma namaatitti sammuu baannee deemnuufis hin qabu. Waan dandeenyu hunda haa goonu ijoollee tana baraaruudhaaf. Namni kun nama takkaaf lamaa miti. Nama 300 400 oli Oromoo ta'uu isaaniitiif achi dhumaa jiran. Oromummaa isaaniitiif achi salphachaa jiran. Kanaaf Saamu'eel Baqqalaa hojii kennuu qopheessi duula tiwiitarii qopheessi tiwiitarii kanarrattis baay'inaan uummanni keenya akka hirmaatu ni dalayna. Hiriirri ammoo biyyoota amma maqaa dhiyu Awurooppaa akka waliigalaatitti gara biyya 28 biyyoota fakkeenyaaf Faransaa, Jarman, Ingiliiz dabalatee Noorwee, Siwiidin, Poolaan bakka kana hundatti qopheeffamuu qaba akkuma kanaan dura geggeessaa turre. Kanaadaattis qophaa'uu qaba, Ameerikaattis qophaa'uu qaba, Awustiraaliyaa keessattis warra Awustiraaliyaa jirtan kanarratti sochii godhutu isinirra jira. Nama jennee hin deemnu jiran ijoolleen Suud Arabiyaa dheengadda Yamanitti tuuwwan gubatte tunniinis otoo nuti addunyaatti himannee addunyaa biraan hin gahin osoo rakkoo kana addunyaa nuti nu hubachiisin yoo ijoolleen kunis lammaffaa gubatan ijoollee tana galmee isaanii galmee seenaa irra seenne jechuudha. Galmeen isaanii galmee addunyaa keessaa seenu. Addunyaan kana waan kana nu haa hubattu. Mootummaan Suud Arabiyaa rakkinna ka qabu Abiyyi Ahmadii fi isatu rakkoo qaba addunyatti hima. Nutti himuu haa baatu bar. Dhiibbaan nu goonu bar. Anaa miti ka gaafatu bar. Addunyatu gaafata bar. Addunyaan Suud Arabiyaa gaafachuuf deemti bar. Maaliif hin galchine ummata kana eega qabde ishii? Ummanni sirri. Suud Arabiyaa seeraan ala seenuun iqaamaa malee baasaabora malee seenuu yakka. Qabamtan. Eega qabamte hoo ijoollee tana maan deebisne. Gaafii jedhutu iyyuu mootummaa Suudiitiif dhiyaata. Mootummaa Suudii yeroo addunyaan gaafattutti ummanni kun seeraan ala uduuda kiyya cabsee seenee jee deebii deebisa. Maarree eega seeraan ala uduuda cabsee deebise nama seeraan ala deebiste. Maaliif darartamaa beelessitamaaf hin deebifne biyya isaatitti jedhee gaafata addunyaan. Gaafa kana deebii maalii kenna mootummaan Suudii? Mootummaa Itoophiyaattuu fudhachuu didee waan jedhu dhufaa jechuudha. Gaafa kana abbootiin ijoollee kanaa hoo isin laallame gadi baatanii dubbattanii fi cal jettanii qorqoorroo ijoolleen isinii ijaartee fi mana jarri isinii ijaarte keessa luka saqqaltanii ciiftanii fi ijoollee kanaa gadi baatanii sagalee taatanii isin laalla. Nuti waan nurraa eeggamu hundaa ni goona. Isin warri ijoolleellee warri biyya keessa jirtan qophaaya. Mootummaan isin mootummaa kenna jettanii ilmaan teessan biyya ambaatitti akka dhumtu murteetti murteessee achi fixaa jira. Kanaafi hiriirri geggeeffamu waa lama waa sadi addanuu baasa. Ijoollee Suud Arabiyaa sababiin isaan akka biyyaatitti hin deebine dhoorgamaniif eenyutu dirqama kana godhe? Mootummaa Itoophiyaati moo mootummaa Suudiitu rakkoo qaba? Kanaafi akka kiyyatti akka namni du'ee taaziyaa walirra hafuutitti walitti murteessinee ijoollee kana qabsaa'uu qabna jedhee murteessaa. Nam tokko yoo sirraa du'e awwaalcha sitti hin dhufu maaliin sitti hin dhufu jirami? Namni ijoollee Suud Arabiyaatii keessa hafe nama ijoollee kana murteesse. Hiriirri amma booda waamamu bifa kanaan waamamu. Ijoolleen tun ammoo ana qofarraa haqan qabdu. Si qofarraa haqan qabdu. Wallahi masgiida ijaaruu keessatti hayyuu tokko yoo beela baasuu keessatti beela bu'e keessatti fi qarqaaruu keessatti amma ummata keenya gammoojjii Baalee ummata keenya gammoojjii Booranaa beela dheengadda isaan mudatetti qabsoon ijoollee Suud Arabiyaa qarqaarsi isaan godhan maal fakkaata? Kana daganneeti masgiida ijaaruu keessatti miidiyaa amantii biyya keessa gadhaabuu keessatti farshaa masgiidaa bituu keessatti miidiyaa Oromoo akka OMN gadi dhaabuu keessatti hayyoota Oromootiif tumsa godhana yoo itti jedhan tumsa godhuu keessatti ijoollee tana caalaa namni tumsa qabu hin jiru. Nuti warri biyya faranjii keessa ciifnu ciisuu malee akka Suudiititti yoom qabsoofne beekna. Yoom akka ijoollee Suud Arabiyaatitti qabsoofne hin qabsoofne takka. Dhugaa jirtu walitti dubbanne mootummaa kanarraa abdii murannee jirra. Mootummaan kuni mootummaa fotooti. Fotoo nama xalafee nama wajjin fotoo ka'uu kaan luka jalaa dhahee fotoo wajji ka'uu fotoo poostii godhuu Itoophiyaan badhaate Itoophiyaan laliste Itoophiyaan akkana taate Itoophiyaan abbaa gaddabde. Har'a laala isin ijoollee Suud Arabiyaatiif iyyitaniimi isaan waa'ee giddibii laga Abbaayiin feesbuuka cufan. Isaan Abbaay humna elektirikii maccisiiseedhaan feesbuuka cufan. Hin faxxansinaa miidiyaan Oromoo kana. Dalagaa waa'ee ijoollee Suud Arabiyaa dhiisaa waa'ee giddibii laga Abbaay. Ijoollee tana 300 wayitedanii giddibiin Abbaay isin irraa nyaachuudhaaf humna isinii maccisiisu. Maa inni ijoollee tana baraaruudhaaf maan dalayne haga kana waan akkana godhee balu akkana jedhe dhiisa abboo waan akkanaa nurra. Kanaafi hedduu nama gaddisiisaa. Mootummaa kana amma booda wanni irraa eenyu jiru. Innis ammoo mootummaa wallaalaadha. Mootummaa wallaalaa haga faranjii waa gaafattutti hin dhaga'u. Wallaalaadha bar. Wallaalaan haga faranjiin gaafattutti jalaan dhaga'u. Ani gaafadhe maana tuffate. Maatiin ijoollee kanaa gaafatan maanu tuffatan. Bakka dirqama Antoonii Guutares gaafachuu qaba. Bakka bu'aan mootummoota Awurooppaa. Joo Baayiden gaafachuu qaba dirqama waa'ee ijoollee Suud Arabiyaallee.
bakka laazim addunyaan abiyyi kanas gaafachuu qabdi kana bar wallaahi jechuun isa kana ol hin jiru bar nam tokko ofii isaati ummanni isaa gaafatee deebii dhabee addunyaan dhayxee gaafachuun salphinna bar nuti ijoollee kana akka addunyaan gaafattu ni goona gara kamiinu kanaafi ijoollee Saudi Arabiyaa sagawlitti haafu ajandaa biraa warroolii gadooftan nurraa dhaaba yoo ijoollee tanan baraarin ani akka kiyyatti dhugaa rabbiititti isinitti hima dhiisaa siyaasallee siyaasa Jawaarii dhiisa Jawaar Muhammad akka kaleessaa mana hidhaan jiru yaada furmaataa barbaadee waan furmaataatiin nutti gadaa ba'u siyaasa kaleessa waan inni hidhameef Oromoo kakaasaa turre nuti har'a abbaan siyaasaa warri siyaasaa hidhaan jiru nurraa dhiisaa kanatti ajandaa kennaa miti siyaasallee xiinxalluu gahee hin qabnu rakkannee dubbachaa turre kaleessa ijoollee tana haa baraarru isiniin jedhaa fatii baga nagaan dhufte assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu warri yaada qabdan seenuu dandeessanii warri Suudii jirtanis ijoolleen mana hidhaa jirtanis yaada kiyya kana irratti namni yaada kiyya kana formitus falmuu dandeessa angaruu dubbadhu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد قالتومي baga nagaan dhufte sheer godhaa kanumatti rabbi sabaaf si haadhiisu akkanumatti immoo rabbi dhugarratti si haadhiisu wanti jedhamuu qabu kana maaliif daddafeellee sitti ergee waa'ee amma uummata Oromoo bakka bakkatti wanti kun akka dhimma nama muraasaatitti ilaalamee maal jedhamu keessaa waan nama gubuuf waan nama quuqutu jira waan namatti akka malee dhagahamutu jira sagaleen hin jiraame ajaa'iba jiraatti fuuf yoo hin jiraatin sitti okay inni kun maal seeta amma waa'ee jaalmarroo waraana bilisummaa Oromoo kaafa'oo ta'ee maal ta'ee waan jedhamu kana akka waan tokkootitti akka ijootitti wanti kun yoo kalaallamee ijoolleen tun ka furmaatan agarre taate ijoollee tanarraa ani ishaaraa wayitiin tuquu barbaada ishaaraan ani tuquu barbaadu ummanni kun asitti hafnaan akkaataa itti Oromoon cabdee ani gaafa ijoolleen tun furmaata dhabdeen itti amana tanallee naa qabadha gaafa Profeesarri Oromoof qabsaaya gabrummaa falmadha jedhu waraanni muka jiru gabrummaa falmadha jedhu ijoolleen tun nu harkaa jidduu kanatti asitti hafte mootummaan gurra dhabee warri qabsoo bilisummaa Oromootii fi gabrummaa dheessu hundi waan kana arguu dhabe wanni kun akkatti tiruun Oromoo keessaa baatu nama osoo jiru tiruu keessaa baasu jechuu gabaabumatti hin hojjetu achi booda hin hojjetu qeerroon kun as keessatti hafe taanaan qeerroon kun as keessatti sammuu miidhame taanaan ummanni kun ay keessatti rakkoon kun babal'atee duuti akka amma jirtu kana itti fuftee maraatumni uf ajjeesuun akkana itti fufte taanaani Oromoon asitti cabdi bakki itti nuti cabnu bakki itti ka Ameerikaa jiru ka Awurooppaa jiru ka Kanaadaa jiru cabu as bakki tun ijoodha hubatiinsa guddaadha ammas isa kanaafi wanti amma deemaa jiru akka namoota hedduu hafe namoota itti iyyatuu qabnu namoota as bahee dubbatuu qabu ka akka doktoraaloo ka akka Tamaam Waarituu namoota bebeekamoo meeqatu jira wanni kun immoo dhimma garee dhimma dhuunfaa warri waan kanarra hojjetu faallessee biraan ga'uu danda'a gurra hayyootaa sharafteeti bira kun akka jedhan sanii miti akkuma nu iyyinu kanaan waan sagalee keenya kana balleessa warra hojjetaa jiru jira Ahmad isa kanaafi please wanni kun ammas wanni an asirratti kaasuu barbaadu hedduminaan haanullee ta'u hedduminaan haa Oromoollee ta'u wanni kun akka Itoophiyaatitti jira akka Itoophiyaatitti isa sani warra waa danda'u warra haasaa adda addaa dippiloomaasii keessa jirutu waan kana fooyyessuu danda'a biyyi immoo kurree nama tokkootiin qadaadamte waan ati reef jette sanitti deebi'a kun siyaasaallee miti jechuufi ijoolleen as keessa dhumaa jirtu tun sababa siyaasaati sababa akkamitti lubbuuti kursii irra dheereffadhaati namni tokkochisanu osoo gareellee taate amma yooka amma waan takka Ahmadi waan duraan hin beeyne waan kakaamaa jiru Sumaalee keessaa nama qabu eegalaa jiran Suudaanii keessaa eegalaa jiran garuu immoo tiroon dubbii rakkoon dubbii guddaan as
waan kanarratti Oromoon akka duraatitti akka buutiititti yoo kala farra harkifatu ta'e Oromoon cabee jira. Bakki inni itti cabu asi. Akka itti Oromoo cabsanillee saayikolojiin amma gahee fi mirkanaa'ee qadaaddaa qofatu hafe. Yoo nuti kurree tana ofirraa ol darbinee boolla keenya keessaa ka ba'uu dandeenyu taate yookaan akkanumatti osoo iyyinu anaafatti illee dhumti immoo Oromoo jettee himachuun asiin boodatti akka dhaabatuuf wanni kun hojjetame kuni ka milkaa'u sagalee keenya laaffifnee hayyoonni keenya nu dagatanii gurra dhabnee dhageettii dhabnee rakkoon kun xiyyeeffannaa dhabee oolee bulee duuti kun akkanaan fufte taanaan inni kun waan amanuu qabu waan ummanni nu dhageeffatu kun illee sirritti hubatuu qabu Oromoon asitti cabdi. Oromoon waraanaan hin cabdu. Oromoon biyya ofii keessatti Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Biyya ofii keessatti cabuu hin didde Oromoon Ahmad Bareecheen siima waa wayi. Biyya isii irratti cabuu hin didde lolanii tumanii beelessanii cabuu didde harka kennuu didde bakki itti isiin cabdu biyya namaa foonaa namaa tana keessatti gooruu namaa tana keessatti kaampii waraanaa biyya namaa zeegaa biraa keessatti amman cabdu. Isa kanaaf immoo warroonni amma torbii takkaaf guyyaa lamaaf liifii dhufee waa fakkeessee maal achi dacha'e kun piliis nutti as dachaa. Wanni kun caba guddaa miidhama guddaa rakkoo guddaa rakkoo deebi'ee ilmi namaa tokko dhalatee ani saba kanaaf hin qabsoollee laaffisa ka waraana huura saba bulchuu fi biyya bilisoomsaaf lolullee hamilee cabsa hin laaffisa lolummaan kunuu akka galman geenne Oromoon akka kaayyoon qabne isa godha waan kanaaf wanni kun akka ajandaan obboleettii ta'e namee itti fufi maal jetta tuqama qabnu hunda qeequu qabna sa'aatii kanatti sababiin isaa dubbiin kun dubbii lubbuun jiraachuu fi baduu irra jira uummanni keenya ijoollee tana achitti balleessinee ani Oromoo tamiif qabsaa'e ijoollee tana dubbachuu dhabee gaafa ijoolleen tun duute maal ta'uu barbaada har'a ammoo gadda kana ibsadhee ijoollee kana waliin gadda qoodadhee waan danda'u godhuu qaba fakkeenya asirratti waraanni keenya waraana adda bilisummaa adda durummaadhaani akkuma ati jette qabsaa'onni kaleessaa warroonni akka Dr. Awwal Qaasim Aloo kaate amma yaadatte kunis asbaanii maal jetta Munir Assalamu alaikum inje lakki. Waalaikum assalam jennee jirra. Waalaikum assalam. Baga nagaa Ahmad. Agar tebi dhugaa kiyya wanni nani nama dhugaa kiyya baga barte. Torba takka iyyee namuu fiigaa hundi boolaaruma namu maarkeeti malee namni dhimmi kun qabatee itti cichee amma nama fakkeenyaaf arra waa'ee abbaa inni seenu mara koo qabu garuu za'aatii galgala waa'ee ijoollee suutii numaaf seenu irraan oolu jechuudha. Sagalee namaa ta'uu jechuun akkan yoo ati torbaan takkuma iyyitee kan fiidu taate guyyuma lama uffattee feestaala kan fiidu yoo taate fakkeessituudha gidee jenne nu qeeqtan dhugaa isiniif gidee dhugaa isiniif namni namaa sagalee ta'uu halkanii guyyaa irratti xiqqee lubbuu namaa kan baraaru sagalee namaa ta'a akkasitti namni adda baasuu qabu. Yoo inni ijoolleef rakkoon qabu ajandaa biraa dhaqee ajandaa biraa jala fiigaa ijoollee suutiidhaaf sagalee ni ta'a jechuun ana biratti fudhatama hin qabu. Yoo hojii itti baay'ate online irraa yoo bade rakkoo hin qabu maaliif hojii waan isa mudate hin beeku. Garuu as gubbarra taa'ee ajandaa adda addaa fidee takka waa'ee maarree gis takka waa'ee maarree gis takka maarree abalu waa'ee nama dhuunfaa haasawaa ammas gaafa namni feestaalii uffatee as deebi'ee anamoo farsu fasoon taane ji'a shanii feestaala kan inni uffachuu jira. Feestaala booda amma qullaan seena. Guyyatti yeroo lama sadii seena yoo xiqqaate feestaala qaamni kiyya madaawee jira akkuma ijoollee sanitti mana yaalaa dhaqee ni beekta. Mana yaalaa dhaqeetiin du'aa fudhachaa jira. Duutni kiyya kun madaawee jechuudha. Ummata kamiitu sagalee ta'uu jira sagalee ta'uu jirru kamii sobaa kamii yuutuubii addaan hin beeka. Kana jechuun ummata sanirraa hin hafe jechuudha miti. Yoo sirrii tahan sirritti tahanii ummata kana hojii dhaabbatanii galchuu lakki torbaan takka yuutuubiitti naggadannaa tokko torbaan takka sagalee taana tokko hojii dhiiseetuma waa'ee isaa haasa'u ajandaa nuti fidi maaliif namni isa jala fiigu san abbaa dhimma kanaa jee jala fiigu xiqqoo shamoota yeroo agarte
gurubbiidhaan wal uumanii dhugaan haa yoo fayyadama fakkeenyaaf iddoo nuti akkasitti waa'ee feestaalaa iddoo takka dhabameetu ture waa'ee feestaalaa waan feestaalaa dhaabanii turan yoo yaadatte gurubbii Dubaay jaanii gurubbii Kaayiroo jaanii Munir koy me boleetti internet keetti taase jechuun maashaallah ajandaa dhabamsiisanii koy namni keenya dhumutti jira. me maal jechaar Ada nan jedhu maashaallah isin hundiyyuu itti jirtanii yaaduma ta'uu dubbattisan. itti fufu koy Munir itti deebina internet ni si rakkoo qaba maal jedhaarta me ati yaada keessan Yaaduma keessan deeggaruufanillee jira barri har'a kun nyaata urgatanii namni dhumutti jira. itti fufi ati waan itti bira jiru waasa Kanaaf inshaallah sila mootummaan galcheedhe malee galchutti illee hin jiru. Garuu uummanni keenya dhumutti jira isin iyyaa jabaadha inshaallah rabbi sinaa gargaara. hayyee kalas galatoomii bakka itti fufi Munir Munir itti fufi Munir Munir internet isaallee rakkoo qaba uummanni beekamuu qabu ajandaa biraallee haasa'u okay tuutiin jira ajandaan bira haasa'uu qabu garuu ajandaa dhaabbatamuu qabu la waliin uummataaf dhaabnu ajandaa biraa haasa'u rakkoon qabu garuu ajandaan tun irraanfatamuu rakkoo ammas haariyaadhaan uummata hirriibaa kaasuun ni jabaata hirriiba irraa nama keenya kaasuun kanaafatti nama yeroo hedduu asirra waliin waalaikum assalaam uummata akkam jirtu? jirra abdi obsimee sagalee si kenna Muniraa dhufa eeshisnee itti fufsiisuun nurra jira warri kun kana internet ni Munir rakkoo qaba Dhagamaan jiru ka sagaleen isaa lees. sagaleen isaa rakkoo qaba ati itti fufime Galatoomin affeeruu keetiif anillee yaaduma xiqqoo takka dhaammadhee ba'a. hayyee Ajandaan keenya kun amma qabbanee jira na fakkaate beeyta kalas warri Itoophiyaa waa dubbatanii akkasuma amma ajandaan keenya sigale namni ajandaan nama kenna osoo aflaan fidee du'e jechuudha. amma isin warra Itoophiyaa itti dhiifaayu ajandaan ijoollee keessanii furmaata argachuudhaaf isin amma inumaayyuu warra duraan fakkeessee qabsaa'aa fakkaatee isin aybee isin sobaa turellee miti ajandaan keessan furmaata ka argatu ummata biyya faranjii hiriira jalqabe kana irratti dalagaa nuu bayaa jedhani saniin gara kaanitti warri kaleessa fakkeessee namni kumni yoo laalu kumni lama yoo laalu folooyi maalii as bahee baay'ina namaa laalee isin iyyaa ture tunni nama quufan amma dubbiin achii miti dhimmi keessan furmaata ka argatu hiriira biyya faranjiitti geggeeffamu diyaaspooraan godhu kana hiriirri kun ammoo bu'a qabeessa fiduudhaaf rakkina keessan adda baasuudhaaf ijoollee biyya faranjii jiran kanatti duula walirra bannee hiriirri haala cimeen itti yoo buufe keessaan uffatanii dhiisanii rakkoon ijoollee kanaa adda baya gaafa rakkoon adda bayee mootummaa addunyaa rakkoo gaafatanii Abiy Ahmadii fi Suudii irraa rakkoon adda bahe sanirraan gaafa san ummata biyyaa waan godhuun ilaala ammas ammoo namni akka kaleessaatitti itti fufee ijoollee kana sagalee ta'u yoo jiraate jabaatee itti fufuu qaba Oromoon amma balbala nama qabuu hunda dhadha'uudha qaba namni kun nama kootii ebaluun kun ayyuu kiyya ebaluun kun beekaa kiyya ebaluun kun naatumsa ebaluun kun na fayyada warra jedhee itti amanu hunda isaa kakka'ee balbala isaa koottu naa dubbadhu jechuun turre jira maaliif jennaan gaafa dabli du'e baay'ee gadde kuni maal barbaachise osoo an lubbuun jiru naa gadduu qabdaate obboleesso gaafa namni du'e baay'ee na gaddisiise amma inni ijoollee deengadda Yamanitti bakka takkatti guban nu gaddisiise bu'aa maaliif hinne mootummaan Itoophiyaa alaabaa xiqqoo isii gaddisiisee gaddan ibsanne kanaafuu nuti ammas taanaan ijoollee Saudi Arabiyaa tana woo baraaruullee dadhabne du'a isaanii addunyaan akka beektu godhuun nurra jira amma xiyyeeffannaan kiyya inumaayyuu baay'inaan namni liibii dhufee iyyuu osoo hin taane ajandaa kana isin jabaattanii yoo isin ufi iyyattan yoo isin warri Suudii jiru iyya jabeessitanii hiriira nuu baya jabaadha warri biyya alaa jirtan warri biyya nagaa keessa jirtan haga dandeessanii nu dubbadhaa isin jettan ummanni keenya hiriira kana yoo haala jiru kanaan jabaatee itti fufe dubbiin keessan furmaata argata imbaasii Suudii jiru biyya faranjii kana keessa jiru Ameerikaas Awuroopaas Awustiraaliyaas nama hunda kakaasanii bifa kanaan dubbiin keessan furmaata argata jedha malee warri kaleessa ajandaa waliin kennuu hayyaa ture jarri amma quufan iyyuu natti fakkaatu.
dhugaa keeti yaaddi keetirratti waan si jabeessu tokkoon qaba. Kalee hiriira wayii achinu baanii turanii hedduu galatooman jedhaan uummata saniin si galee ammallee itti nuuf fufuu qaba. Ameerikaa keessa, Kanaadaa keessa bakka hedduutu jira. Oromoon bakka hedduu jiranii gaafa Jawaar hidhamu sanii Ameerikaa keessa gaafa Jawaar hidhamu sagalee keessatti achi deebisaara silkiin. Leesh ammoo Amma itti fufime. Mee Ahmad Yaa. yeroo takka amma maaliif beektaa waan takkaan uummata keenya kanattillee warra amma gartee warra sagalee nu ta'aa jirtan kanattillee wanni isinitti dhaamuu barbaannu nuti akka warra rakkateetitti walumaan rakkannee maaliifuu jennaan namni yoo waa dalagu namni yoo waa hojjetu rakkinaa fi bal'inallee gamaa gamana kaa'ee deema. Anammatti nama Oromoo ta'e nama Itoophiyaa ta'e rakkoo kanaa baasaa jennee iyyuun waan murteessaadha. Muniir ba'i deebi. Itti fufifati Muniirtu rakkoo nu jeeqaara. Rakkoo kana akka Itoophiyaatitti akka Oromootitti hayyoonni guutuun nu iyyaa jechuun waan murteessaadha. Garuu wanni tokko wanni walitti dhaamannu isii gufuu karaa keessa deddeemtu isii qilleensa gamaa gamana ajandaa gara garaa labsitu amma ila miidiyaan tokko gaafa alayhi salaatu wassalaam rasuula arrabsee edda liivii bayeeti waa'ee Oromummaa eegale. Ila Ahmad wahiif wal qabsiifna. والهرو هدول الرابدي والهرو دي الدول نيانياتي جدا بيتا جارسي كينا تكو يوم ما كدور أورومونتون أوروموتا ويو هد أمن تافي متي والقبن إيقاف والقبن يو همو سن جدمو هد أن اللي وانو ما أسين بين أو فتنمالي لبو نماتي في أكا ركون نمانا نلا اللتو تاتي nuti akka sabaatitti lakkoofsi goyduu tana ijoolleen nyaataa jirtiif waan kana irra deddeebina. Isiinuu dhabamaa jirti. Isiinuu dhaabataa jirti. Piliis rabbii keessa sodaadhaa ani kaleessa namni na bilbilee maallaqa wayii na gaafate naa ergii naan jedhe maal gootaa jennaan feestaala fixadhee feestaala birrii bitadhuun fixadhee nu jalaallee guuranii nu fixanii naan jedhe. Nama haala kanatti wal beeynu. Ilmaan Oromoo ilmaan namaa ilmaan sabaa waan kana rabbii keessanii jedha warri ajandaa jijjiirtan wallahi natti bilbilanii birrii kiisaan bitan nu fixannee yoo qabaattan birrii nama nuu kadhadhaa bakka seentan seenaa nu erga jechaa jirti ijoolleen mana hidhaatti. Kana kanama jechisiisu kanama iyyisiisu ka waan hin taane nama dubbachiisu rakkinna malee jaalala quufa eenyuuf maal ta'aafi miti. Please ummanni Oromoo warri ajandaa kana daddabsuu warri ajandaa kana mootummaan irra hojjetaa jira mootummaan akkas ta'aa jira jettani mootummaan mootummaa miti maafiyaan akkatti Oromoon cabdu akkatti Oromoo kalee keessaa guuree namni kaleen keessa hin jirre innuun fayyadu keessaa yaafatu tolfate. Mee mootummaan galchuu eda rakkoon kun maa ka'e osoo ka Suudiin dhaabatin Suudaanii maa ka'e Sumaalee maa ka'e maaliif ka'e mee yaadaa isin wanni kun immoo akkuma reeffamma obboleessi keenya Ahmad kaase Ahmad ati kaafte yoo nuti wal qabannee bitaa mirgaa walitti deebine ka amantaa Islaamaa jiddu yoo as deebite ka kiristaana jibbitu yoo isa qabatte yoo dhiiga kee qabatte qofaan amma ka milkaa'uu dandeenya. Ani wallahi asirratti waan ati kaafte kana irratti namni na tuffataan gadda waan kana sitti hime bara. Ani amma sagalee isiniif ta'an jiru bara. Ufiif sagalee ta'aa jira bara. Tuffiin isin Suudii tuffatamtan Awurooppaa hunda keessa Itoophiyaa wanni jedhamu Suudaaniif Suudiidhis biyyi Arabaa jalqabaa tokkummaadhaan nama Itoophiyaa ta'e tuffattee funaantee hidha guurti kana. Warri Dubaayii narra callisee tumaanii maa koonsartii ma godhee dhiichisu kun
ككايرو نفتشيس كمرتي إثيوبيا نمني تيام بودا إنو مسلبتا إنو ما هيدا كوران موتو أما سمو سينا أما تكت ما فرنجي تنو شكسيفتي سبب نسات يوم موتو ما كمان بيان كم دانا مرة سجله كتاجرو جولة سوتربيا وسنتاني ركين جولة سنة جروب نجايا وانجرو وان شكورا هر الله مجالا وان كنا كذا بتقول مدا في جاجرة توكو كنا يوم بيتو كنا في ركون جولة سوتربيا نتام سوداني تدبلته غنا مصرين تدبلتي غنا دبي ورا رك فرنجي فكاتو كني غنا بكا هندت غنا وان إثيوبيا جرا مهيدا ما بكا مرات موتو ما قبل استراتيجين كوني استراتيجين بهي ببهي أما هجير هيجاجرو كوني كم موتو كتوكو اللي وهين سيكا سنموتو توكو ورا أسرت الباني أورمون تمال كبدي مال فبيجي جلبلو ددن مال جابو ددن جدول له هنجرا إساسا نيلن ما يونو ديكرو له ددن يوم ما تكنا له برمچو دردن أسوچل إفتني أسوان مو جرينا كيستي ديكون أكن مي دبادة دلقا كبادي فمولين أفانيت اللي سكابه أوكي راين بوي دامس متنان دامده راسيبو كنافي وانتي كوني يو أكنافتي أرومو لالي يو وانتي كوني مترياسا نتي أكافا مجده أرومو لالي أكسل باتي لالي سياسة والأبدأ تتكو غند كيساتي جده لالي أرومو وامچون مكا أرومو تين أفوامون أكو محمد تمجده أوروبا كيستي بيكمو كيستي سيسم فيدو dhugaas ta'u qabsoon sin milkaa'u qabsoon inni milkaayu akka Tigraay waraana Kaabaa jedhanii addunyaan irratti xiyyeeffatanitti waraana Oromoo jedhanii Suudii irratti xiyyeeffatan yoo nuti kana beeynee walii dirmannee hayyoonni guutuun miidiyaan akka OMN Nuura Ludaa Hamilton TV kunniin gadi bahee feestaalaan waggaa tokko torbii haga ijoolleen tumbaatutti feestaalaan gaazexummaa hin dabarsin hinjiru yoo faashina suufa malee miidiyaa irraa dubbachuun suufa malee bareedu jedhanii kama karabatti akkana goggorantan taate Oromoon cittee jirti Oromummaan baddee jirti tan dhaamsiti itti fufu ani yaada xiqqishu wayii qaba dalaga qaballee dhiifama ani maalirraa komii qaba beektaa namoota gurguddaa biyya keenya nu hin qabna hayyoota nu hin qabna jennee akka ana darree kana amma yoo feestaala uffadhachi bahee hidhamaadha jedhanii na laalan malee namni na dhaga'u hin jiru. Namoota gurguddaa yoo dubbatan dubbii isaanii namni hundi jalaa dhaga'u namoota abiyyiin hidhata qaban akkuma kenna gabbayanii feestaala uffatanii bakka sagalee nuu ta'anii callisan waa'ee kenna bakka hagas dhumate jechuudha sagalee ani wanni sun naan taane akka kennatti feestaala uffatanii callisuu miti wal gurmeessanii dhaqanii abiyyi waan fedhe haa ta'u luqisaa jala kufanii ijoolleen kun ijoollee keeti biyya kee guddisanii yoo galansi fayyadanii waan hundaafuu dhiiga keeti foon keeti nuti jechuun ijoollee tana jechuudha maaliif nu galchin jenneen hayyuun biyyi qabu ustaadonni abbootiin gadaa namni miidhaa keenya kanan argine hin jiru addunyaa kanarra ta'ee faranjii ta'ee araba ta'ee namni miidhaa keenya kanan argine hin jiru sii galee akka keenya kanatti feestaala uffatanii nu jalaa caaxisuu miti. Bara margite nama baay'ee tokko namoota gurguddaa feestaala uffatanii akkuma kiyya kanatti namni na beeku hin jiru. Feestaala uffadhe dhiise bakka faayidaa takka hin qabu. Akka kiyya sanitti feestaala uffatanii dhiisan faayidaa nu hin qabu. Wal gurmeessanii dhaqanii abiyyi luqisaa jalatti kufanii isatu aangoo harkaa qaba. Isatu galchuu danda'a, isatu dhiisuu danda'a. Jaalanne jibbine akkas miti yoo balleessallee dhiifama. Isa malee namni galchuu danda'u hin jiru. Isatu biyya san bilooni isatu harkaa qaba waan hunda isatu hiikee hidhaa waan hunda isatu yoo inni kana godhaa jedhe godhanii yoo inni kana dhiisaa jedhe dhiisanii namni biyyi sanii deemaa jiru mataa namichi sanii tokkicha qofa sii galee osoo inni namuma tokko dubbisee galchaa isaanii jedhe bakka galchan sii galee namni gugurdaa isaan hidhata qabu yoo inni dubbate isa jala dhagahamu yoo jarri dubbatan inni jala dhagahu nama baay'eetu jira. Feestaala uffatanii callisuu miti anjara sanirraa komii qaba warri biyya faranjiillee hiriira kalee nu ba'an saasfaa hedduu galatooman jaraanii asuma carraa kanaan fayyadame ammallee Ameerikaarraa biyyi biroorraa hundarra warri biyya dimokiraasii keessa jirtan hiriira nu bayaa nu jabaadhaa isinii jedha kanuma jedhaa galatoomaa dalagaa qaba. Ayyee fayyaa ta'e obboleettii ta'e nachuufu beektu. Waalaikum assalaam. Muniir si deebisa nama afur caalaa seensisuu waan hin dandeenyeef si argaatuma jira. Qaasim Huseen si ammoo si ergee na dide
Baga jiraat kenna. Qaasim Hussein kana deebisi Baga jechuu jiraattee kootee. itti nuti ergee nani babbaannees qabne. Qaasim kaameeraa tirreeffadhu Qaasim amma itti fufi obboleetti. Baga jiraattee tuyyuu nu jiraatu keetti hedduu gammannaa mallee jiru gaarii siif hawwina siin jedha durallee bisoo hinees dhabne alhamdulillah deebisaa keessattiin gammannaa bakka nu jiraatte. Galatoom. Asirraan immoo wanni jechuu barbaadu rakkoon hammatatu jira. Ani akka fakkeenyatti jiraata Suudi Arabiyaa magaalaa Makkaati. Rakkoo furmaata hedduutu jira. Arabni yeroo ammaa dhalaa ofirraa yaasaa jirti. Akka kalee irratti dhalaa 12tu yaa'ee ala dhaabataatiin hin jira. Dhalaan 3 qabamtee jirti. Dhalaan 9 immoo mana kophaa ofii deetti achitti illee kalaas bahuu hin dandeenye jechuudha. Ofirraa ari'aa jira moo akkami? Ofirraa yaasanii ari'aa jiran sodaannee jirraa miseejiin nu seenee jira kalaas hin barbaannu jedhanii ofirraa yaasan kaan birrii kennanii fi kaan birrii malee ofirraa yaasaa jiran. Ayyee. Kanaaf ka gadi ba'e immoo garri goruu hin jiru. Eessa malee mana hidhaa malee. Kanaafiyyuu rakkoon hammaatatu itti fufeetiin hin jira. Dhalaa biraa immoo gadi baasanii sa'aatii 3 halkan keessaa sa'a 9 Itoophiyaa ofirraa gadi baasanii shabaab dalaatti itti taphataatiin hin jira. Hedduu gaddisiisa rakkoon uummata Suudi Arabiyaa jiru gaddisiisa hammana hin jedhamne. Dhukkuba guyyarraa himamaatumaan oolu malee nuti warri amma social media kanarra yaanetiin haasayaa jirru bareeduma fuula keenna yookaan viidiyoo yookaan hawwii nama dhiiraa yookaan dhiirti hawwii dhalaa laaluutiif asirra baasetiin hin jirtu quuqamaaf namni asirra beetiin mimmaan booyaa jira malee namatti toleeti miti jechuudha. Yookaan rabbiin hin jaalanne akkaataa rabbiin hin jaalannetti gubannee aarree feesbuuk kanarra baanee iyyaatiin hin jirra. Maaliif rakkoo dhuma hin qabne hammaataa keessa waan jirruuf. Kana furmaanni nu amma warra ardii arabaa jiru. Feestaala uffateetiin gadi ba'uun salphina isa dhumaati. Isa dhumaa salphina faashinaa miti kun salphina malee salphina maraagadii ta'uun kiisii zibaalaa keessa kaayamu uffatanii ol ba'uu jechuun salphina isa dhumaati. Nama sammuu qabutti nama mataa qabutti dhiiraa dhalaa keessattis nama yaaduu danda'utti jechuudha. Kanaaf amma ardii arabaa doolaa arabaa kana qofa osoo hin taane addunyaan ka argaa jirtu uummata ardii Awurooppaa jiran uummata ardii Ameerikaa jiran. Kana waan ta'eef uummanni kun immoo kaleessa nu gammachiise abdii guddaa nutti horee ammallee gahaa miti warroonni hafanillee warroonni ardii Ameerikaa keessa jiran kan ardii Awurooppaa keessa jiranillee bayanii nuu haa iyyanii lammitu lammiif quuqamaa wal malee hin qabnu umiitiin itti fufaa jira jawaala ijoollee amma ijoollee xariiqaa kartii irraa mana hin barallee himuu hin danda'u tajawwaala guutuu irraa guuranii kan shafaa tokkicha qofaan dhaabattutu jira ijoollee cittooftee qaamni isii dhumaa jirutu jira. Kanaaf ijoollee ofirraa nyaatutu jira moo ofirraa nyaattu mallaqa alaan seensifattee baangaalii yoo kuma itti kenna yoo asii namni dhalaan takka fira ofiitii kuma tokko ergite 500 irraa murattee 500 seensiftiif 500 waan bitamu hin beektan ofirraa nyaataa jiran kubziin mootummaan kennuuf gahaadha miti dhubeelleen dhumaa jiran dhukkuba nyaatilleen dhumaa jiran ka ala jirus kama hidhaa hin jirres ka qaaman ala jirus miidhaa hammana hin jedhamnetu irra gayaa jira kana gochuuf immoo ummanni ardii Awurooppaa keessa jira warroonni addunyaan arguu dandeettu fi ummanni biyya keessa jira warroonni bebbeekamoon kun lammitu lammiif dhiiga ijoolleen tun immoo yoo galte ijoollee saba isaanii guutuu ijoollee gurmuu isaanii guutuu odoo jiga kadhattee jiga dhaquu fi ka odoo du'ee karatti biran tarree ka shangoo guutuu danda'u ka gibira guutuu danda'u mootummaa kanallee fi galii guddaa galchiti jechuudha ijoolleen tun osoo galte. Uffanni jarri huccuu takkitti dhibbaan bitattu odoo galtee Itoophiyaa irraa 100 bitattee ni kuma takkitti galii mootummaa kanaaf sharafa biyya guddisu jechuudha eessumattuu ilmi namaa wal guddisaa wal guuta. Kanaaf namoonni bebbeekamoon warroonni agartanii duraan isa qeeqaa turanis mootummaa keenya hambassaa si himatara nu jirta jedhanii luka jalatti kufanii akka lubbuu nama keenyaa kan nu baraaran dhumaa jirra wallaahi lubbuun nu baraaraa hin jirtu namni ala jirus kamana arabaa jirus yaadan dhumaa jirra qaaman as keessa jirra malee rafnee hirriba argataa hin jiru arra gan nu baasan boru gan nu baasan kagadi baanii mana hidhaa dhaqan gatii lafi shabaabni ilmoo dhalaa alatti taphatu waan nama gaddisiisu gadda dhuma hin qabne jechuudha gadda hammana hin jedhamne jechuudha. Kanaaf obboleessa tattaaffii gootetti dhiyeessuun jira akkuma tattaaffii gootu kunas bifatuu didanii kalaas nuusuu didanii halkan guyyaa akka hojii ofii yaadanii nu haa iyyan jechuu barbaadeeti. Ayyee gara koomii sagalee inni jedha wayyaa ta'ii obboleettiiti amma seentoneetti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum assalam. Galatoomii sagalee ta'aa jirta galatoomii. Sagalee maal deebitimmoo?
Hin beekne wallahi silkii amma seenaan akkana ta'e malee jalqaba normaali magaa itti fufee akkasumatti. Wallahi galatoome siin rakkoon Suudi Arabiyaa keessa jiru akkuma itti fufetti jira. Wanti jaallatti tara jedhanillee hin jiru akkuma duraa itti jiranii durallee wanni cabe hin jiru hojii sakaliitii irruma jiranii haa ta'u malee amma yaadaa edamee jira riyaadii fi jiddan keessa mara hammaatee iyyuu akka makkaatitti immoo homaan jettu ani makkaan keessa jira. Kanaaf sagaleen addaan cituu hin qabu warri immoo hiriira nu ba'an kaleessa jechuudha. Galata guddaa qabdanii akkasuma warri haftanillee hiriira nu bayaa itti fufaa isiniin jechuu barbaadan kalellee akka irra nu deebi'an. Asirratti immoo inni jedhu yoo jiraate yeroo hiriira ba'an kana mootummaa Suudi Arabiyaa gubbarratti eegsii godhanii ba'uuni nu fixu jechuudha. Miidhama kenna. Ummanni Suudi Arabiyaa kun kan arginaani duraayyuu tumaa jiran ijoollee kenna. Uleen tumutti jiran silkiin tumaa jiran osoo nyaata isaa hin qabne qixxaa amma obboleessi keenya qaban kana goyduu tan osoo isaan nyaatanii osoo tana nyaataa jiranii achi keessatti tumaa jiran silkiidhaan. Argitanii obboleewwan keenya kan dirri isaanii akkasitti madaayisan qaamni isaanii akkasitti madaanii cixxaayanii harkaa luka osoo kuni jiru tumti jarri sun amma immoo dabalata irraan yoo eegsii kana ka argan taate asirratti guutuma boombii darba natti fakkaata jechuudha. Bilis warri hiriira nu baatan hin tuqinaa mootummaa kana kennarratti eegsii barbaadan mara garuu mootummaa akeeka ta'een san irratti jechuudha. Kan Suudi Arabiyaati irratti eegsii marii amaanaa rabbi asumaan dhaammachuu barbaada. Gama biraatiin immoo wanni jedhu yoo jiraate Ahmadi waan guddisu deema. Maal irra jirtan ijoollee mana hidhaa kamirraayi? Bakkee kanatti immoo baay'ee tokko rakkisaa beektaa? Ofitti hin qabin kaameeraallee siif hin ta'u. Amma bakkeen jiru bakka duraan viidiyoon hedduun irraa bayaa turenis sagalee ta'aa ture jawaalan harkaa fudhataa turan malee xariiquma harjiiti. Yoo haalli jiru baay'ee tokko waan duriiti irraa wallahi baay'ee tokko yaachisaadha. Kun akkuma achi ilaaltee agartu kana mataa namaati irraan kaameera jira. Kaameeraa kana akka turcaalaa jalatti. Wanti gidduu kana itti jirtan maali mee gara mootummaa irraa kanaan dura mootummaan ibsa kennee ture. Gidduu kana fooyyeen isinii dhufe maaltu jira wanni isinii siqe wanni jiru mee maal? Wallahi wanni nu siqe roorroo nutti hammaate. Roorroo fi dararaan nutti hammaatu malee wanni tokkichi isaa wanni nu siqe takkittiin hin jiru. Kiisa zubaalaa duraan nu uffannullee kan ittiin addunyaan nu beekte nurraa yaasanii jedhanii. Zubaalaa kun amma kun akkuma agartu kan ilmi namaa kun balaadhaan irra rafaa jira jechuudha. Kaartoonii nu harkaa guuranii yaasanii jawaala waan jedhame takkitti hin hambifne huccuu namaa qaamni qaamarratti jiratu wallahi shaamisii ofirraa qabnu surree ofirraa qabnu malee wanna takka hin hambifne jechuudha. Guyyaan jarri seentee guyyaa tokko lakkoofsa nutti aanu 25 fattashanii nufas guyyaa sana harba fattashan jira. Nummoo kamsaa nutti deebitee kamsaa of eeggannoon oolle. Kamsaa sun akkam nu godhanii gaduma nu yaasanii akka nama nu fattasuu nu godhanii nu agarsiisu jechuun ol nu raran. Yeroo uftanii guyyaa jimaataa kamsaa asitti immoo biqaalan seenu waan akka indoomii waan akka buskuutaa waan akka saamunaa kun. Fi waan namni as keessatti haraaraa qabu sigaaraa akkanaa kun guyyaa kamisaa seena. Guyyaa jumaa gidee nu salaata salaannee qadaan hin seenne namni muluurra gatee jechuudha. Gidee sanaan nama soddomanii ga'anii cim jedhanii ol seenan laal uumaan uummata kana muluu gidaara kana muluu qabsiisanii waan jiru waan takka nan bifne huccuu takkitti nan bifne namni buskuuta takkitti bitate fudhanne sigaaraa bitate fudhanne akkasitti torbee tare keessa akkasitti meeshaa muluu nurraa yaasanii amma kiisii hagam agartuu tana kadhannee giddiidhaan hojiin argin baangaariin manni balbala lama jira takka nyaata itti qoodantu jira takka xaalaa ittiin gabbantu jira. Asilaa nyaata itti qoodanii xiqqoo san nutti cufanii jiran. Baangaaliin sanuma keessa sama cufaa san keessa sanuu galchitee egarii gisee nyaata funannoo jechuudha. Baangaaliin dhoogganii ammoo inni takka wanni itti namni itti hin qabne bitatuu hin danda'u. Namni keessi waalaan qabne bitatuu hin danda'u. Kaartoonii duraan bitanne yentu qarshii 20 qarshii 30 bitatuu hin dandeenyu. Haalli jiru amma ka duru caalayyuu ka sagalee nuu ta'uun barbaachisu yeroon amma jechuudha. Maal jechuudha namni kaartoonii tokko ka dirra jala jiru durumaa yeroo wanni nu ittiin jiru rahmata rabbiitiin jirra malee uffannee hin jiru nyaannee hin jiru.
rahmatuma rabbiitiin rabbiin guyyaa ofii nafsee tana uume waan maraa waan isin taatu muluu uume guyyaa ofii isii malee hin fudhatuuf jirra malee obboleeyyan keenya meeqa kam asitti tumaa jedhe tuttirraa kaka'e gume nu madditti wallaahi nama kana muluun laalta malee namni kun muluun dhukkubsataadha maaliifi namni yoo akkuma jiraachuudhaaf nyaata barbaachisa. Namni nyaata madaalamaa tokko hin qabu, uffata tokko dirarraa hin qabu, ji'a 8, ji'a 9 waggaa foyi kan irra bulaa jiru balaataa argitan kana hin zubaalaa kunimmoo ni argitan dhukkubatammaan isaatu garuu immoo haa ta'u jenneetuma xiqqoo nurraa ittisaa jennee ofirraa kanaayyuu abbaan akkatee farda bokkuun dhaataa Oromoon jette saniif waan kana rakkannee nuyyuu uffataa jira. Isaayyuu nurraa guuran jechuu. Wanni nuu siqe kun akkanaa kanan nuu siqee hooyyoon nuu dhufe mana nu saamuu tumiinsa waan silaatirra jira kaartoon nu qabnu nurraa guuruu kiisa zubaalaa nurraa guuruu shaamisii namni hin qabu shaamisii akkanaa tanatu qarshii 50 dhibbaan dhufa tanuma nu jalaa guuruu tama nu qabnu dur waan nu qabnu jechuu nuyyuu hin qabnu tama nu qabnu jalaa guurutu nuu dabale malee wanni takka wanni nuu dabalan jiru. Embaasiin warra embaasii irraa gara qaama mootummaatiin wanni isiniin jedhame homaan jira. Yaa kii wanni jedhame wanni takka hin jiru yaa hamakiyya. Wanni qilleensarra jiruu fi wanni as nu maddii jiru fardaa fi lafa waliin ijoo. Nu yaa obboleeyyan keenya isin somna of somna namni bar ofii ofitti waan hin taane hin farrisu. Yoo waan gaarii tokko argine waan gaarii isin hin jenne. Wanni amma gaafii yoo feesbuuk irra gadhiisanii ijoollee sunuu asii miti jiddanatti fakkaata. Maatifini tokkicha bichaa jechuutti jijjiiranii maaliif akkas godhan ajandaa jijjiiruudhaan. Karjiidha san gaafannee jira nama kallattiin gaafannee jira Ahmad wanna sirrii. Ayyee. Uffata san ofirraa qabdu ammataa kiyyaa gaafannee jira. Okay, amma obboleewwan keenya meesii warri mana isaa jirtan Oromoodhaaf dhaamsitiin dabarsuu qabdan gadi fageenyaan maali? Fakkeenyaaf amma akkuma jette nu tuttuuxanii nutti kakaaftanii nu dhiisinaa taaftee nu jabaattee miidhamaa jirraa. Sagalee nuu ta'uu qabaa jiran ammaa jette. Amma nam tokko warri duraa waan kana hafarsu dudduuba dacha'aa jira. Akkuma isin agartan ammoo dubbiin teessan waan kaleessaa caala isin jabaatte waan irra ciibtan hin qabdan. Sharaa isin jala jiru kaartoon isin jalaa fuudhan. Falli keenya maali waan jedhu irratti uummata Oromoo bal'aa kanatti dhaamadha. Oromoon akka jabaatee waan kanatti isinii fufume isinummaa warra mana hidhaa nuti yoo dubbanne akka waan nu dhuunfaa keenya waa barbaannu fa'a nama nu fakkeessu jira. Nuti nama hayyuu keenya jennuun hundaa qeeynee isiniif jecha akka bu'aan dhufu nama hundarrattuu duulaa jirra. Sababiin isaa akkana yoo tuttuine malee furmaan hin dhufu waan taateef nama jabaa qabnu hundaa tuttuqaa jirra. Akkasitti kakaasnee amma tokko osoo wanni keessan kun furmaata argatee barbaanna. Kanaaf isinis mee dhaamsa keessan itti nu tuttuuxanii nu mammadeessitanii nu dhiisuun kun sirriimi waan jedhu kana gadi fageessa uummata warra isin laalaa jiru kanatti ergaa keessan dabarfadhaame. Kabbuleessi kee jedhe as tariiqa kar jedhe tariiqa kar jillee haa ta'uuti garuu warri jedhe goote sun ajandaa jijjiiruudhaafi malee maaliifi sagalee teessantu dhaga'ame nuufi isintu wal arge nu rakkoo teenna nu obboleeyyan keenya kaala jiru isinitti himanne isimmoo sagalee san nuu taatanii uummanni addunyaa dhagaye sagalee san adda asii jawaala guuruun nuuf isin addaan kutuudha. Asitti immoo garee kifilii tokkicharraa hiccuu jijjiiranii ajandaa san ol baasuun sagalee teessan caalaa dhagamte tana kutuudha. Kana karoorfatanii itti deemaa jiran. Garuu wanti asiinirratti deemamaa jiru eenyata sagaleen teessan dhagamte nus ni beekna rakkoon nurra gahaa jira. Garuu immoo kajiidhe jiidhaan badanu nu hidhamne lama ni hidhamne. Tuma soo ta'e imalu tuman halkanii guyyaa nyaanni ol seenu tuma gabbeen tuma ol galan tuma jechuudha. Manni kun xiqqoo xiyyaattuu nama yaadan waasi jijjiiru osoo hin ta'initti nama uleedhan deebisii kennu. Nama afaaniin yookiin yaada bilchaatan si jijjiiru yookiin waan ati jette sirraa fuudhu osoo hin ta'in yaa kalbi yaa himaar jedhamee ta'u ulee masii kennu jechuudha. Deebiin kee nyaata gaafattus deebiin kee ulee silaa waan biraa wanni gaafattu tokko hin jiru. Wallahi rabbiin isin amma nama ol naqanii amma tanaan dura gizee uummanni as ergan sun hin dhufin jiilli maal jedha sun dhufin nama lookal budiniin sun as hin dhufinitti nama 200 guunnu mana tokko keessa jiru. Sanii as nama 200 fi amma 20 jira mana kana keessa. Manni xiqqaadha manyataa tokko bicha jechuudha bakka rifeensa tokko bicha. Maaliif nama kana nutti dabaltanii nu jennaaniin manni kun keessanii nu hin jedhan. Dhugaadha kennaa miti akkam goona. Kana waan ta'eef kilmaa tokko isinirraan barbaannu zim jedha haga feena nu ol oofaa nuun jedhan. Isin afaan keenya walitti daballe
ta'en ammas moo kaameraa akka duriitii miti halkanii guyyaa jalatti galanii bahee qaxxitaa seenanii jedhan balbala jechuudha. Bakkeema namni jiru san dhufanii bakkeema sanii nama fuudhan jawaalan. Akkasii kanaafuu uummata Oromoo yaa saba koo yaa lammii koo hadaraa keessan xiqqaa guddaan keessan yeroon sagalee nu taatan sagaleen keessan alhamdulillah Oromoon galaana waan itti kaane tokko akkuma galaanatti irra yaane jechuudha. Rabbiin alhamdulillah saba bal'aa akkanaatirra saba sagalee yoo namaa ta'e sagalee isaa dhagaamtu kanarraa rabbiin nu kallaquun nu uumuun isaanirraa nu baasuun alhamdulillahi rabbil alamin. Kanaafuu yaa Oromoo kiyya wal malee homaa hin qabnu kadu'e nu galee sagalee nuun ta'u isinis yoo wal komattanis numaaf wal komattanii wal komatuu keessan hin laalina homiin keessan yeroo biraa yeroo nu as keessaa baane haa ta'u. Atis Ahmad namni waa siin jedhu hin dhabamu. Har'a yoo ati sagalee nuu taate namni siin jedhu hin dhabamu. Garuu jecha namaa duwide duuba kaa'i. Gaafa tana keessaa baamne seenaaf viidiyoo yeroo ammaa ni ta'a. Seenaaf haa ta'u. Yeroo biraatiif haa ta'u. Wanni ijoolleen isin amma keessa jirtan kuni nama biyya faranjii jira amma sanitti tarabbiin beekamtu malee gara namaatitti namni na arrabsuu danda'u hin jiru waan biraa dhiiseeti. Mirga hin qaban jechuudha. Haa ta'u garuu hedduu natti dhaga'ama. Wanti ichitti isinirra laalaa jiru kun waan natti dhufu na fakkaata. Sababiin isaa Itoophiyaa wanni jedhamu kun hin tuffatame. Qabaan amma Suudaaniin jalqabe ebaluun jalqabe eessaan jalqabe jedhamu kun Itoophiyaa ta'uu waan beekaniif mootummaa waan hin qabneef biyyi iddoo maratti nama qabuu gadi deemaa jiran. Yoo namni isaa qabame namni gaafatu hin jiru. Ganaa biyya dawlaa Arabaa hunda keessa wal jala malaalame ummanni maqaa Itoophiyaa dhaatu kun dhiitamuudhaaf deema. Kee hidhameef namni gaafatu hin jiru itti jabeessaa deema. Kanaaf hedduu nagaddu. Dhugaadhaate. Kanaaf ofiin kiyyaafuyyuu rakkinna keessan kana isin irratti yoo laale akka namaa Itoophiyummaa tokkootitti Itoophiyummaa namni kamuu identiitaatiif irraa mulquu hin dandeenyu. Oromoos yoo taane waraqaan kiyya yoo narraa fuutee ilaalta Itoophiyaa ma jedha. Kanatti hin tuffatamne bakka hin tuffatamne. Carraan kun badii. Ummata Itoophiyaa jedhu kana hundaa wayii qunnamaa ka jedhu akka nama ofii sagalee ta'aa jirutti ilaala malee nama akka isinii sagalee ta'aa jiru miti. Gaafa har'a iyye bor yoo rakkoon narra ga'e naa iyyitanii mire hin beekamu jiru addunyaa tana keessatti. Addunyaan tun ni galabbatamte. Har'a an akka gaarii jira waan fedhe dhugaa waan fedhe nyaadhaa. Hidhamee jedheen baasii isaatti dhufee gaafata irra naanna. Nyaatanii dhuganii uffatanii akkam jira. Lammii isaattuu hin baasii biyya isaattuu irra naanna. Waan isa barbaachisu hunda guutaaf kenna hoo ittuu dawwaltuu sirraan kaasu. Yoo sirraa kaasillee si arrabsa. Yookaan jaruma kana sitti erga akka si tuman yookaan akka ajjeefamtu yookaan akka miidhamtu isaanuma deebisee sitti erga. Rakkoon guddaan kan jiru yeroo kumaa ol irra deddeebinee Oromoo isin himnee jirra. Rakkoon guddaan kan jiru mootummaa Itoophiyaa bira. Mootummaan Itoophiyaa ijoolleen tun akka galtu hin fedhu. Ahmad Na'aman akka galtu hin fedhu. Maaliif seeta? Ummanni mana hidhaatitti tortoraa jiru kun harki parsantii 85 ol ummata Oromooti. Dhibbarraa dhibbatti jechuun dandeetta ummata Islaamaati. Wanti nuuf miidhaa jiru, wanti sadarkaa kanaan nu ga'e Oromummaa keenya. Kana amanaa fudhadha. Odoo ummanni kun harki irra caalu ummata immiyyee minilikka ta'u taate akkanatti hin salphatan ummanni kun. Yoo inumaa Abiy dhugaadhaa Abiy saba kamuu dantaan qabu aangoo ofii malee kana walii galla. Garuu Itoophiyaan lukaanii miti daaddeen deemti Ahmad odoo ummanni kun harki irra caalu saba biraa ta'e maqaa dha'uun barbaadu. Salphinni rakkoon qabu dai. Yaa Sirbaabanii mannaa ibsatanii dai nama rakkoo. yaa natti yeroodhaaf natti hafu laal odoo ummanni kun parsantiin irra caalu ummata laal Itoophiyaa keessatti nataaf kanaaf Oromummaa keenya wanti nu salphise wanti nu xiqqeesse wanti nu ajjeesaa jiru Abiy dantaarraan qabu Itoophiyaa illee dantaarraan qabdu ijoollee kanarra ijoollee kana furmaanni isaanii Oromoo yeroo kumaa ol irra deddeebinee isinitti himu furmaanni kennallee hattaa nuti warri ala jiru warri carraa eeggatu yoom dhufanii nu fuudhanii isaanitti nu dabalan jennee warri teennee eeggachuu jiru furmaanni kenna harka ummata Oromootii fi harka Rabbii qofa. Yoo isin nutti dhiiftanii nutti cal'iftanii afaan qabatanii nu laaltan dhumuun kenna dhumu. Ahmed irra deddeebitee kaasaa turte ijoollee kenna ka odoo warwaatan odoo Oromoo sagalee nu ta'a jedha Yamanii keessatti xaragaman ibiddaan gubata sanii hin beekne yaadatte. Ijoolleen kun
carraa ijoollee saniitu waan mudatuuf deemnatti fakkaata. Rabbi nutti hin godhin malee. Nu hunda keenya carraan kanumatu nu eeggata. Obboleessa kiyya. Kanaaf furmaanni keenya tokkoo fi tokko Abiyyi wayiitu hin galchu na amani. Wallahi hin galchu. Odoo ka galchuu barbaadu taate kana hundaa isaan miidhaman isaan hin eegu. Hin galchu. Abiyyi wanti inni hin galchineef yaa hin sodaatu. Ijoolleen tun qeerroodha. Harkirra caalu qeerroodha ijoolleen tuniin. Qeerroo fi qarree. Qeerroon diina Abiyyiiti. Digalee galchuun barbaadu. Akka yaada isaaniitti ijoolleen tun yoo galte yookaan gara waraanaa dabalamte yookaan ammoo biyyuma keessatti falmiin irratti kaaftii ka jedhu amana. Kanaaf inni kanniinii miti ka biyya keessa jiru akkuma ta'e garuma ta'een odoo irraa yaa'ee fedha. Yookaan dhumee irraa xaragamu yookaan ammoo garuma ta'e irraa akka bittinnaa'u fedha. Qeerroo arguun barbaadu. Xilaanni keenya tokkoo fi tokko Abiy Ahmad Ali. Kanaaf dhumuun isaanii isaaf gammachuu. Dararamuun isaanii isaaf gammachuu. Si gabaabsa Ahmad keenya ijoolleen keessa jirti ijoollee mana hidhaa kanarraa yaada isaanii dhaga'uu barbaanna. Anamma ergaan ani qabu yeroo dhibbaa ol itti iyyinee jira Oromoo afaan beennuun. Filiis Oromoo furmaanni ijoollee kanaa wallahi Abiyyiin harkan jiru. Harka keessaniif harka Rabbii qofa jira. Olomaa'ii Oromoo, qeesii Oromoo, hayyoo Oromoo yeroo kanatti waa'ee siyaasaa takka dhaga'uun barbaanna. Odoo ijoolleen keenya kana gubataa jiran, odoo ijoolleen keenya kana dhumataa jiran yeroodhaaf siyaasaan tareen qabu siyaasaan nutti haa ijoollee keenyaaf haa birmannu. Yoo xiqqaate addunyatti sagalee isaanii haa dhageessinu. Gara addunyaa naa fudhattu gara biyya sadaffaa. Ijoolleen keenya akka nurraan dhuman. Ijoolleen tun ijoollee boruuf nu barbaaju. Ijoollee Oromoof Oromiyaaf barbaaju. Ijoollee sammuu qabdu. Ijoollee barumsa qabdu Ahmad keenya wallahi. Kana beeka Abiyyi wanni ijoollee kana balleessuu barbaadu. Yeroo nuti roorroon akka hamaa dhugaadha uummata keessattuu uummata Oromoo roorroon nurma gahaa turte. Yeroo dheeraadhaaf biyya kana keessa ture Ahmad. Amma erga gaafa namtichi maqaafillee taatu qabsoo keessa ture kuni ka amma maqaa isaa naafidi. Leencoodha. Leencoo baatii erga gaafa leencoo baatii asitti ramadameeti roorroo hamatu nurratti deemaa jira. Kuni maal si garsiisa? Uummanni kun qabsoo Oromoo keessatti adda duree uummanni Saudi Arabiyaa yeroo kumaa ol irra deddeema. Kuni maqaadhaa miti. Gurraa miti. Qabatamaan beeka leencoo baatii qabsoo keessa ture waan ta'eef uummanni Saudi waan beekuuf. Kanaaf uummata kana waan sodaatan uummanni kun waraana nuti balleessuuf ganamaa galgala dhoofnu kan waraana isaan shanee jedhanii waaman kan waraana kana balleessuu yoo barbaanne ummata Saudi kana dararuu qabna yookaan dhabamsiisuu qabna yookaan akka ofiillee jiran waraana kanallee jiraachifne godhuu qabna jedhanii murteeffatanii kuni laal hojii isaan dalaganirra waan nurratti ta'aa jirurraa roorroo nurratti deemaa jirurraa kan ka'e kuni dhibbatti erga gaafa leencoo baatii asitti ramadamee irraa ka'ee ummanni keessaafu ummanni Oromoo waan kanatu nurra deemaa jira. Kanaaf ummanni Oromoo mootummaan kaleessa beekaa ummata kana argitee miidhe kana nuu galchi nuu baasi jechuu dhiisee tokko ta'ee olomaa'iin keenya biyya keessa walit dhufanii mari'atanii jaarsummaa yoo xiqqaatee nuti hin galfanne. Wanti nu isarraa barbaannu koree dhaabbanna ummanni keenya olomaa'iin keenya keessattuu qeesii sheekiin amantaa wal qooduu dhiifnee ilaalcha walii dhiifnee siyaasaan as keessa dhimma ijoollee kanaa keessa filiis isinillee warroonni sagalee akka gaarii sagalee nu ta'aa jirtan dhimma siyaasaa takka as keessa fidina. Nuti laal amma yeroo kanatti waa'ee siyaasaa haasa'uu nu barbaachisu lubbuu ijoollee kanaa dhaqqabachuu nu barbaachisa Ahmad. Kanaaf olomaa'iin keenya dhuftee mataa wal jala qabattee feestaalii uffattee argitee isaanii fakkaattee sagalee ta'uu fi qofa odoon ta'an olomaa'ii yeroo jennu irra deddeebine olomaa'iin keenya hooggantoota keenya hayyoota yoo hayyoonni itti dhufan yoo hayyoonni waa'ee kana irraa isanii haasaan inni waa'ee siyaasaatitti gara siyaasaatitti waan harkisuuf ani hayyoonni Oromoo keessaafuu warroonni inni ittiin falmu warroonni faallaa isaa warroonni aayidoloojiin isaanii argitee ilaalchi isaanii isaan faallaa waa'ee kanarratti
irra deddeebi'anii akka dubbatan hin barbaadu. Kun ilaalcha mataa kootiiti. Maaliif seeta? Dubbii gara siyaasaatitti harkisa. Sigalee hayyoonni qulqulluun jaarsoliin abbootii gadaa silaa nurraayyuu fixanii warruma hafeesan wal ta'anii dhaqanii namticha kana laal koree qindeeffatanii hundeessanii nuti ummata nurraa hagure maallaqa nu hin galfan nama tokkoo miti nama sadi namni tokko hin galfata wallahi hin galcha ummanni Oromoo itti amana ummata kiyya. Kanaaf koree hundeessanii namicha kana beekamtii koree sanii qofa haa kennu. Xayyaara qofa nu haa eeyyamu. Kanuma qofa godhuu qabna malee kana booda please nu galchi akkas godhi namichi ekonomiin kufee jira. Maallaqa hin qabu waraanni irraa burkuteessee jira waan inni qabu hunda. Kanaaf odoo qabaatee yu galchuun barbaadu Ahmad ummata kana. Kanaaf koreen hundaa'ee itti dhaqanii koree sanii beekamtii kennee koreen sun gadi ba'ee ummataan maallaqa sassaabaa jedhee waan kana goona jedhee yoo danda'amee biyyattuu ijoolleen kun galtu taate akka ijoolleen biyyatti galtu yoo ka dadhabu taate akka dabarsanii argitee laadhu addunyaallee nu mataan baanee sanuu afaanuma kennaa wali himnaa bara atillee baatee afaan Oromooti anillee shee ebalillee bayee afaan Oromooti kuni faayidaan qabu afaan addunyaa nu dhageettu hundaan ijoollee kanaa sagalee ta'u yoo dadhabame yoo ka biyyatti galuun gonkumaa ijoollee kana hin fedhu jedhee ka waakkatu taate ijoolleen kun gara biyya sadaffaa darbuun dirqama ijoollee kana lubbuu isaanii dhaqqabachuu ijoolleen kun abiyyi miitu ijoolleen kun nu miiti ijoolleen kun ijoollee boruuf nu barbaachisu ijoollee hegeree Oromoof Oromiyaaf nu barbaachisu ijoollee yaangi achi keessa dhumataa jiru daa'imman biyya achi keessa dhumataa jiru kanaaf kana ta'uu qabaataa Marin keenya kana booda hayyoonni keenya jaarolleen keenya kanarra mari'atu qabaatu. Baay'ee galatoome obboleettiitii yamee ijoolleen mana hidhaa jiran ergaa dhaamatanii haa bayanii intarneetallee jalaan fidhu mee obboleewwan kiyya isin waan isa dhumaa dhaamadha. Namni martuu isin argaa jira warra achi keessa quraana qara'ullee rabbiin isin haa tumsu inshaallah du'aayii keessan hin dagatina. Waamarra rabbumatti harkaa qaba. Mootummaan kun gara isaatii osoo furmaata isinii fiduu barbaade qaata isinii fida hammata rabbii malee homaa nu nafne. Gara addunyaatitti iyyuun itti fufuu qaba ergaa keessamme. Afuudhi hin barreessu. Wallahi jaratti fuulee isaanii irratti godhata. Dhiifama buleessi Ahmad. Mee ergaa dabarfadhu bakka irraa bayyate. Wallahi ergaan ani qabu bas uummanni Oromoo mul'uunuu habee kullee ni beeka. Kan beeyne illee roorroo nu keessa jiru amma yeroo ammaa kanatti namni intarneeta fayyadamu namni beeyne hin jiru. Roorroo immoo guyyarraa nutti dabalaa deemuu malee nurraa irraatutti hin jiru. Duraan amma liivimaa yoo seennu akka feene irra turra bakkeen shaanallee nurraa balleessanii bakka duraanitti irraa beeyta. Wallahi hatta shaana kaarabaa buqqisanii bakka buluu deeman. Amma yoo yaani namni kaamala wallaalu jarri illee maluma maltinus maluma malla. Maluma biraatiin amma gara biraatiin fayyadamaa irra malee jawaalli mulu guuramee bas jawaalli lama bicha nu hafe gara Oromootiin jawaalli tokko bicha hafe jara kama kan tillee tokko hafe jechuudha. As keessatti garuu Ahmad gaaffii wayii gaafadhu obboleessa keenya kan. Gaafadhu. Mee obboleessa kiyyaatti silaa mana hidhaa kana keessa Amaarriin jira, Tigireen jira, Warbeerii adda addaatu jira. Uummanni kun sosochii akkamii qaban sochii akka isin amma warra sooshaal miidiyaa irratti sagaleen isinii ta'aa jirru kana hariiroo isin waliin qabdan waliin qabanii uummanni kun waa dubbataa jira iyyataa jiranii aktiivistoota isaanii hayyoota isaanii bilbilan quba qabdanii. Gaafii bareeda wallahi anamma akkasiititti sabaaf sablammoonni hedduu jira Tigireen ni jirti Amaarri ni jira Silxeen ni jira garuu immoo baay'inna jarri kun muluu walitti dachaatee Oromoo nuu sangeetu. Nu amma mana 220 jirra as keessaa 120 Oromoodha. Amaaran 50 wayi Tigireen 20 wayi Silxeen gara 10 bas jar walii gala nuusa kennan geettu jechuu dhibba. Dubbii kana xiyyeeffannoo keessa galcha. Bakka muluu amma ni qannasee malee duraan nama 300 wayiin ka jirru keessatti argadee jira. Wattaayiba. Nama 370 gisee turre jira. Nama 370 san keessa jarri nama 50 guutte jechuudha.
amma gamana yaatee gamana osoo manarra nu oofan haganatti qolutti baay'atte malee hin jiru bakka muluu isaa ka baay'atu ilmaanuma Oromooti. Alhamdulillah rabbiin baga nu baay'isee nu uume garuu baay'ina keenya kana moo nama itti fayyadamu rabbiin nu haa taasisu. Ammas moo sagalee nu ta'utti sagaleen bakka mana Facebook irrallee yoo akka tasaan teenani jawala waan takka hin jiru garuu Facebook keenya gara yeroo ijoollee Oromoo yoo kadhachaa nu taate sagaleen keenya TikTok irraan ta'e social media mararraa sagalee namni nu tahaa jiru akka gaariitti addunyaatti ol baase uummatuma keenya Oromoo jechuudha. Kana waan ta'eef wallahi waan nama gammachiisu amma dhiyoo tana Jamaal tokko namni hin beektan natti fakkaata as wajjin jira. Hin gaafadhee beektaa inni ganama galgala asitti yuutuubii dalagata. Gaafadhee innaan akkami waa'een keenya kun jennaani maal callifamee naan jedhe. Hawaasni callifamne maal callifama ammayyuu addunyaan dhageettee miidiyaan gurguddaan dhagahee jedhee amma jedhe ni beekta. Jennaaniin yoo amma akka wanni callifame naan jedhe feesbuuka kiyya amma wajjin seenu. Daabboo uummata keenya kanaan rafe malee uummanni keessan ni jira naan jedhe. Uummanni keessan sagalee isinii ta'a jiran. Wallahi nu baay'ee tokko itti gammade. Uummanni keenya maashaallah. Yaa asumaan akka dhaamsaatitti isin yaa taatu warra Tigiree kana warra Amaaraa kana akka isaan nama biyyaa dubbisan akka isaan hangafoota mootummaa dubbisan achi keessa mala malaan siyaasawaatti. Amma jarri asuma keessa teettee siyaasa wal bocolti. Hannoo jettee jarri moo amma kaatee taasiraa maal yoo akkasuma akkanaa kanaan nama seenaa duraan tanaan wal bocolti malee asirratti yaadee waa'ee sagalee nuutaa kanallee wanta kan dubbatu mucama tokko bichatu kan maalin sun waa'ee yuutuubii kanaan dalagatu haala as keessa jiru kana hima malee jarri yoo waa'ee siyaasaa kana malee wanni takka ittiin jira. Akkasuma immoo miidiyaan isaanii illee namni waan hin jiru sagalee jirtu. Amma as keessa wallahi nama 200 hin jiru kana keessa. Yoo ol guddate kiristaanni nama 20 geessu nama 20 sanuu gamana walitti nama yaa'ee keessan jechuudha. Namni kun muluun isaa uummata islaamati. Bakka itti salaannu dhabnee wallaahi hammaama bishaan hammaamatti salaataan bishaan hammaama dhaabanne namni kun gizee rafu qixxeen isaa halkan hammaama keessa taa'aa bula. Gizee namni rafe kun ol ka'e salaata subii kun rafe kun ammallee hammaama taa'e fadaqaa. Ilaa balbala hammaamatitti wallaahi osooma wanta kaameraan kun hin jirre jawaalli itti ta'u taate isin argisiisa. Garuu immoo jawaalli guyyaa miti namni hin jaalatu. Fattashaan ammallee dhaabannee halkanii guyyaa marraa sadaffaa irra deebi'amaa jira. Marraa lama fattashanii sadaffaa irra deebi'amaa. Yoo rabbi nu baase malee dubbiin akka durii miti yaa uummata Oromoo sagaleen teessan dhagahamuutu moo asii akkatti uummanni kun halkanii guyyaa nutti roorrisaa jira. Nuumallee miti roorrifamnullee hawaasaa roorrifamnee biyyaa baanii lama roorrifamnu. Kanaafuu daraa keessan sagalee nuutaa sagaleen teessan as keessa qorichaa yoo beelu innis. Obboleessa waan akka isinii dabalee anis ammoo sa'aatii wanni isin irratti cufaa waan jiruuf waan takka jechaan mucaan addanuu baas irratti nam tokko Oromoo bichatuudhaa jira nama siin jedhu jira beekta. Oromoo jira jechuu dandeessa. Mee nama 200 wayii keessaa nama 100 wayii guutuun Oromoodha. Wannummaan isaan achi siin fixuu barbaadanii kana amma wanni manni keenya nuti. Anama gara kiyyaa murteessee jira maaliif yoo ijoollee kanan baraariin Oromoo jedhee himachuu qabu. Ijoollee asii jiran kana beeki. Ijoolleen kun ammoo maaliif bakka kana guuganniteef yoo jette ijoollee kanan beeyta. Qabsoo Oromoo keessatti miidiyaa haa ta'u, masgiida haa ta'u, rakkata haa ta'u, beelaa haa ta'u, waa hunda keessatti warra baajata guddaa ba'u Su'uudii irraa. Har'a ijoollee kana 300 olii jedhan kana keessaa yoo hasabde saba biraa 50 fuudhuu hin dandeessu. Wallahi hin dandeessu. Kanaafuu nuti uummata kana fidnee akkamitti ani mataa ol qabadhee deema. Ani wanni kanaaf Oromoon siyaasa biraa laaluun nurra hin jiru. Nu fixuu murteessee Abiyyiin. Wayita namni jedhu ijoolleen tokko kana sirraan fahamtu. Oromoo qofa hidhaa jira soba. Har'a mee mucaan kun ragaa bahee ani waan kana jalqabumarraa wanni akkanatti xiyyeeffannaa natti kenne isa kana. Oromoon ammoo hin jirra jechuudhaaf. Yoo dhumtanillee homaa mitisi. Salaataa jirtan Quraana Rabbii akka isin arginu kana qara'aa jirtan. Duuti nurraa dhooltu. Obboleewwan kiyya. Kana abdiin muratina. Salaata keessan jabeessaa du'aayii tawakkaltu alallaahi Rabbii keessanitti jedha. Nutis ammoo Oromoon biyya alaa kana jiru yoo warri biyya keessaa warri kaleessaa haa namni arguufis Facebook irra fiigus dhiise diiyaaspooraa kana bakka jirru mara iyyinee miidiyaa Oromootitti iyyinee isinis ammoo hiriirri diiyaasporaan akka jabaatee isinii godhuu qabdan. Akkuma jedhame dhiibbaa isinirraan gahuu danda'a mootummaa Suudii irra eksi ka'u kanan goonu garuu waan gaafii dhageessisu maaliif uummata keenan deebisnee rakkoon eessa jira kana uummanni keenya diiyaaspooraa qabsoo kana seeraa yoo qabu akka gaafa hayyoota keenyaatitti yeroo dhiyootti adda baasuu danda'a. Sababiin isaa addunyaan mootummaa Suudiitiif gaafii dhiyeessiti. Gaafa dubbiin itti jabaate. Uummata kana eega qabdee sirriidhaa seeraan ala daarii kee cabsanii biyya kee seenanii eega qabdee homaa biyyatti hin deebisne
jedhee gaafata. Isaan gaafa kana dubbii fuudhanii Abiyyii galchan. Abiyyiin gaafa sana immoo aga Ameerikaa yookaan mootummaan Awurooppaa gaafatutti deebii kennuun barbaadu. Akka biyyaatitti uummanni filate ijoollee teena nu galchi jennaaniin inuma sossobee lafarra rirrigee iftaan galcha akkana godhaa itti hojjetaa jira sobeetumaan dhiisaa jira. Kanaafuyyuu abdiin muratina yoo duutanis tawakkaltu alallaa jedha rabbiin inshaallah gara marattuu rakkoo san keessa sinaa baasu. Amma sagantaa keenyallee sumarra xumurra nuti kanaaf Oromoon 300 Suudii jiru keessaa parsantii 20 saba biraa fuudhu waan hin dandeenyeef ummata kana jarri Amaaraa wanni dubbachuu didaniif ijoollee teena ta'uu waan beekaniif kanaaf rakkoo biraa ammoo qarqaarsa isin gootan waa'ee qabsoo irrattis waa'ee Oromoo irrattis ijaarsa masgiida beelaa ummata gammoojjii baalee booran Ahmad asirra waa si gaafadha warri miidiyaa irra jirtan miidiyaa san quballeen qabu Nuural Hudaa fi Hamilton TV'n dalagaatuma jiraaf quba qabdanii. Dalagaa jira Nuural Hudaa namichi hoogganaa isaa kanaan dura hidhamee ture gadi ba'ee mastanqaqaa itti kennuun mala isa dhumaarra jiraachuu mala sodaatee ittiin dabarsuu dhabuu mala amma waan akkanaatiin nuti komachuu qabnu ulamaa'otuma gurguddaa fi amma isin amma waa takka isinitti himaa ijoolleen Suudi Arabiyaa. Bar miidiyaa kun kennaa fi bar ofii ijaarannee fi bar Ahmad waan ila Fatii sirri gaafiin kee sirri Nuural Hudaan dhaga'uu mala gaafiin Oromoo amma ijoolleen manidhaa jiranii diiyaaspooraa irratti deebi'uu dhaba. Diiyaasporaan carraa socho'ee waa dubbachuu danda'a beeki. Kanarratti ammoo rakkoo ijoollee kana dhukkubni eessa akka ta'e adda baasuu danda'a. Kanaaf xiyyeeffannaa keessa warra biyyaatti deebisuun duratti uummanni diiyaasporaa hiriirri kaleessa godhame bu'a qabeessa Paarisitti godhame, Jarmanitti godhame, iddoo hunda Ameerikaatti itti fufuu qaba, Awurooppaa hunda keessa itti fufuu qaba. Hiriirri kuni addunyaatti gaafii lubbuu nama 100 olii wareegamaa jirtu addunyaan akka furmaata barbaaddu. Yoo mootummaan Itoophiyaa rakkina kana keessa harka qabaate ifaan ifatti mootummaan Suudii ani gara kiyya galchuuf qophoodha. Mootummaa Itoophiyaatti didee ka jedhu mootummaa Suudii irraa nuti har'allee komii hin qabnu. Maaliif jennaan namni qaamaa osoo qabu qabame kan akka dalage jiraachuun mala walii galatti sagantii guddaa ijoolleen teenya gara kaarii baatiin. Waasiin jedhuu fedha Ahmad kenna asirratti. Ani uummata kana bira dalaga uummata poolisii. Manni anamma bira dalaga uummata poolisiiti. Gaafadhee ture. Odoo dubbiin haganan hammaatiin gaafadhee ture namticha bira dalaga. Maali rakkoon isin uummata kenna dhugaadha. Kuniin ittiin bulmaata biyya keessaniiti maa qabdan isiniin jechuu kennaa miti. Garuu maaliif miitan uummanni kenna? Itoophiyaadhaa fi Suudiin waggaa 73 ol hariiroon isaanii hariiroo jabaa wajjin qabanii akkamitti waan akkanaa dalagdani. Waa hunda waa'ee seenaa amantii wal qabateellee waan beekurraa itti himaa ture. Gaafadhee ture beektaa. Nuti waan goonu hin qabnu lammii keessan qofaa miti Itoophiyaa qofaa miti nuti ka qabnu Suudaaniin qabnaa Yamaniin qabnaa Bangaaliin qabnaa yeroo nu qabnee gara mana hidhaa galchin embaasiin isaanii itti dhufee dhiyaate waan isaan barbaachisu hunda gaafataa fi sirreessaa fi hin tursiisu waan barbaachisu hunda xumuree fi yoo guddate guyyaa 10 yookaan 15 itti galchaa keessan embaasiin hin gaafatu ittiin dhiyaatu nullee yoo gaafa nu deebii nu deebisu namichi mudiira afaan Oromooti maal akka jedhamu hin beeku beekte embaasiin kamaal embaasiin jalqabumaayyuu ijoollee Suudi Arabiyaa qabuu fi leencoon kachitti mootummaan keessa rakkoo keessirraa qabu nu oomiti Suudiidhaa miti nuti yoo xiqqaate hin kijiba sunillee dhugaa miti yoo xiqqaate guyyaa tokkotti ummata kanatti 100 ol itti baafna maallaqa jechuu isaati. Asirratti Ahmad Ayyaati asirratti dubbiin inni siin jedhee fi dubbiin ati gaafattillee bareeda. Dubbiin inni siin jedhe 100% wallahi dhugaadha. Tummaan biyya kanaa dhugaadha. Biyya ofiitii seera bulmaata biyya ofiitii nu qabuun dirqama qabee jira. Seera bulmaata isaanii nu baafnu itti baafatan. Garuu immoo waan silaa nurraa barbaachisu isaan gidee sanitti kagalchaa jechuun foorm basmaa nu goosanii jira. Bara suuraa nu kaasanii jira. Sani achitti ka foormii guuchisee nama ofii hordofu hin baase. Imbaasiin guyyaa takka dhufteenu dhukkubsataa kenna du'aa kenna hin jirtan hundumtan nuun jettee namni nu gaafatin jiru. Waggaa ho'es keessa jira. Hattan isin Suudaanii kaan dhiisa. Sumaalee ollaa teennata mootummaan qabna. Kabaja jarri qabu. Baxxaaniyaa 3 qaban tokko. Sumaalee Itoophiyaa maaltu ijoolleen teennata nu maddii baatee maqaa Sumaaleetiin basmaa gooteen wajjin turtee awwalan gallaafee gadi achi deebite. Wallaahi mana ijaazaa jira malee nu mana nuun jiru nuun jedhu. Shaayii waan mara argatte jechuudha. Ahmad asirratti amma obboleessi yaada bareeda kaaftee meeqoo yaadamatee irraa ba'u sa'aatiin qabnu waan taateef hin xumurre.
Kana waan ta'eef nu kan arginee jirra. Amma rakkumaa himatu sodaanne baramma wallahi himanne bas rakkumaa nu afaan nurraa qabatte yeroo ammaa kana. Bus himatu ni sodaanne jechuudha. Ni saalfanne kumattuu saalfanne gija mara rakkinnu himatu. Garuu waan hin goonu hin qabnu jecha maaf yoo abbaan